jira biyya duniyaa kana guutuu almost waliin gahee jira kuni ergaa maalii qaba wanti addunyaa kanarratti uumamu hundinuu sababa qaba rabbi gaafa waa tokko hojjetu bilaashumatti ka'ee waan hojjetu aziizun hakiim rabbiin humna qaba akkasumas immoo ogeessa beekaadha rabbiin koronaa vaayirasiin kun yookaan weerarri vaayirasii kun maal of keessaa qaba jennaan waan baay'ee of keessaa qaba rabbi quraana keessatti maal jedha wamaa nursilu bilaayaati illaa takhwiifa mallattoo adda addaa hin erginu ilma namaa kana ittiin sodaachisnee dogongora saarraa akka inni ittiin deebi'u gochuudhaaf malee jedha addunyaa kana irratti rabbiin maal barbaada jennaan haqni akka lafarra jiraatu barbaada ilmi namaa akka wal hin miine naannoo isaa akka hin miine uumama akka hin miine wasana rabbiin isaaf kaa'e bira akka hin dabarre rabbiin seera kaa'eefii jira lafa kana irratti jechuudha ilmi namaa gaafa inni immoo seera kana cabsee wasana kana darbee waan rabbii dhiisi jedheen hojjetee waan rabbii hojjedhu jedhin immoo gaafa inni dhiisu yeroo yeroodhaan rabbiin raajii isaa ilma namaa kanatti agarsiisa yeroo ammaa kana keessatti ilmi namaadhaa beekumsaan dandeettiidhaan waan hunda to'achuu dandeenya sadarkaa jedhurra gahee jira lakkii jedhaan rabbiin dandeettiin isin qabdan dandeettii an qabu biratti homaa tokko mitiidha wamaa kaana allaahu liyucjizahu min shay'in fi lardi walaa fi samaa rabbiin duniyaa kana irratti ta'ee samii irratti ta'ee lafa irratti wanti isa dadhabsiisu tokkittiin hin jiru ilmi namaa garuu dadhabaadha rabbiin ilma namaa kana dadhabaa akka inni ta'e humna akka hin qabne yoo rabbi humna isaa kenne malee beekumsa akka hin qabne yoo rabbi isaa kenne malee hubannoo akka hin qabne yoo rabbi isaa kenne malee ijji isaa wanti inni arguu danda'u hamma gabaabaa hamma muraasa akka inni ta'e yoo rabbi ija isaa akka inni fageessee argu isa godhe malee akka hin dandeenye rabbiin nutti agarsiisaa jira biyya duniyaa kana irratti ilmi namaa ogummaadhaan saayinsiif teeknooloojiidhaan baay'ee fagaatee jira kanumaa wajjiniin immoo rabbiinis immoo baay'ee aarsee jira baay'ees mufachiisee jira maaliin rabbiin maaltu aarse jennaan haraama hojjechuudha rabbiin maaltu inaarsise jennaan haraama hojjechuu yakka hojjechuu maasiyaa hojjechuu waan rabbi dhiisaa jedhe dhiisuu dhabuudha addunyaa kana irratti yoo bahamma dhiyaatti kaabamma kibbaatti yoo agarru wanti rabbiin hin hojjetinaa jedhe hundisaa cabee jira wanti hafeen jiru بدين لفكن الرجوت هجرة رب قرآن كيست مال جدا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بحر الرت هتو لفرت بدين ملة تجرة ببل تجرة جدا ربين ماليني بديوان المنا ما وجتين المنا ما بشان الرتس يك وجته لفرتس يك وجته هل كان يكوجتا غويا يكوجتا يكسا كون مو دقه اسم متا ساده بيسه اك ربين انسان ادبو غدا يچود علمنا ما يرم ما كان كيستي ربي لبون باسنا يدا علمنا ما لبونا ما تكباسون يكهن داولي جدا من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا لبو المنا ما توكو كان باس يكوان المنا ما كان غوتو جيسيتين المنا ما هرا ميشاو في نوجتين رساسان تانكيدان وانتوتا عدداتين بيغوتو دي غاجر المنا ما دا بدي وجتا جر علمي ابا مليهم بساجر هذا منا ابا مليهم بساجر ilmaan xixiqqoo dhalattee ji'a lama ji'a sadii hin geenyetu haadha malee hafaa jira abbaa malee hafaa jira nama baay'eetu yeroo ammaa kana mana dhabee bakkee keessa faca'ee waan nyaatu waan dhugu kan hin qabnetu addunyaa kanarra jira sababa maaliin sababa badii ilmi namaa gareen ilma namaa tokko hojjeteen jechaadha kana rabbiin isin arga biyya guutuu diigame biyya gurguddaa addunyaa kanarra jirutu diigame ilmi namaa wal zallamuu rabbiin والغرغارا غرا ولي لافا انغراني سيني لافا رحمه ولي غودا الرحمتني سيني غودا جنان علمنا ما غرا ولتجباته صوبني نمني صوبو اك دغاتي فدتا كسر دغا دبتو تفدتمي اني دغا دبتو اك صوبات فدتمي
ilmenama horii yatiimaa horii ilmaan abbaan qabne halaala godhatee nyaate dhugaatii sammuu namaa diilelleessa sammuu namaa dochedhe rabbiin haraama godhe bifa adda addaatiin maqaa itti babbaasee ganamaa galgala dhugaatiitti deebi'e ilmi namaa haraama hin nyaatinaa jedhee rabbiin waan halaala ta'etu inni nu uumee jiru haraama nyaata karkarroo nyaata booyyee nyaata bofa nyaata bineensotii rabbiin haraama godhe nyaachuu eegale ilmi namaa ribaa dhala abbaan qabeenyaa hiyyeessa karaa inni itti hacuucu keessaa inni tokko maali jennaan ribaa nyaachuudha rabbiin kanaafuu yahudaan abaaramtee jirteedha maaliin jennaan wa aklihim ribaa ribaa dhala nyaachuu isaaniitiin wa akhdhihim amwaala annaasi bilbaatil horii ilma namaadhaa kara dhara ta'een kara soba ta'een nyaachuu isaaniitiin abaarsi rabbii isaan irratti bu'ee jiraadha rabbiin ilmi namaa har'a wal nyaachuu eegale qabeenyaa walii nyaate dhiiga walii dhuge walitti garagaree wal nyaachuu eegale zulmiin baay'ate sobni akka dhugaatti fudhatame yakki akka waan sirrii ta'e tokkotti fudhatame aalimni beekaan afaan qabatee wallaalaa dubbachuu eegale amaanaatu nyaatame dhugaatu bade kanaafuu rabbiin yeroo tokko ilma namaa kana hin adaba jechuudha mallattoo erga samiirraa mallattoo akkamii mallattoo akka dhukkuba ilmi namaadhaa dandeettii ittiin qabne ittiin gara rabbiitti ittiin deebi'uuf jechaadha yeroo ammaa kana ilmi namaa hundi rifatee jira kanaafuu inni jalqabaa akka nama muslimaa tokkotti yeroo balaan akkanaa bu'u maaltu nurraa eegama jennaan at-tawbatu as-saadiqa tawbaa dhugaa qalbii irraa ta'e gara rabbiitti toobachuudha rabbi quraana keessatti maal jedha yaa ayyuha alladhiina aamanuu warra kafareen hin jenne munaafiqootaan hin jenne faasiqootaan hin jenne warruma dhugaadhaan rabbitti amaneen rabbi maal jedha isin yaa warra rabbitti amantanii hoo tuubuu ila allahi tawbatan nasuuhaa tawbaa qulqulluu taate kan mamiin keessan jirre kan shakkiin keessan jirre kan yakkatti diliitti deebi'uun keessa hin jirre kan kutannoo qabu gara rabbiitti deebi'aa jira rabbiin tuubuu ila allahi tawbatan nasuuhaa gara rabbiitti ilmi namaa kun silumaayyuu yakkan hojjeta kullu bani aadama khattaa ilmi namaa hundinuu sadarkaa wal hadhibu malee guyyaa guyyaatti yakka hojjetaa oola maasiyaa hojjetaa oola رسول عليه الصلاة والسلام حديث القدس كيست ربي كان يا ابن آدم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم إلمنا ما كن جنما قلقلة مع سياه هجتا يك هجتا أجج ربي تبسا دانقا ربي تدربا جنما قلقلة هل كان قويا يتشور كانوا ما وجنين ربين مو رحمة نوكبا نجالتا قرانو لافا نعذبون بربادو ربين نعذبون بربادو ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يو إسن ربين قالت يفنتني يو قال ربي تديبتن إسن الزبور ربين ما الفيدة ما إلى ربين وما توك ربين نعذبون يادس فديس انكبو نعذبو متكايونسا نو رحمة قوتشور اتشور إن تشكروا يرضوا لكم يو إسن قال ربي تديبتني ربين قالتهم فتن ربي سنجالته ولا يرضى لعباده الكفر قبروا التنساتيف كفري ربين كادو ربي اتكفروا ربين انجالتوا قبروا التنساتيف كنافو يرو كان مالتون الرابر باتش سينان قلبي كين يرى قر ربي تديبيون قر ربي تديبيون ilma ما هون درتو دركما كيستو ما يرو ركونا كناكم بو قر ربي تديبيون ربين كان أججي نوهي ilma ما دبا كانو تنتين نبيوتا إساء قرقودا ربين أججي آدم فريمك كناهي ناتن جري ربين نووي جنان شيطاني سدقون قرسيسي فريسنا دكي حوانا وجنياته أتشي هو ربين قرو مال التججي توبا ديبي يدين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ربين يا ربنا ديسي دقون قرين جرا أججيك يجب سنجرا وانا تندوغو توجدين جرا دي ربين برتي متاسا قدك أبتي فولا سارة فترريتي أد سالة فترريتي ربي ساكدتي جنان فتاب عليه ربين توبا سارة تقبلي يكساسنا الرا ربين سيقول كل سيتشول نبي الله نوح عليه السلام قرى ربي التديبي
ربي اغفر لي يا ربي ناديسي عندكم جرينجرا إذا ربي تدبي نبي الله نوح عليه السلام نبي الله إبراهيم قاف كعبة إجاري المسا والجنين جيسو ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربي كينيهو أناف المكية كنا المان كينيس والرسيف مسكمي والروانة أججمي ديمو يا ربي نقول ويك كين الرا دلي كين الرا معصيتك كين الرا مو يا ربي ورا ديبيو نقولي يا رب نراس كبل دي ربي كرت إن نبي الله إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن جال اللي ربي كنت يتشور نبي الله موسى عليه السلام كان ربي ساتو بعد بيكرت نبي الله عيسى عن ربي تدبي دي فم ربي ساكرت نبي يوني وندي سايتشار كنافو بلوان كينيا يروم ما كان وانتنور رأيك ممالي النان قلبي كل دان قر ربي تدبيني توبا ربي تدبي وريتشور توبان كون شرطي صديق أبا توكو شرطين صديق كون ilmana maa gidduu kan jiruudha afraffaan immoo rabbii ilmana maa gidduu kan jiruudha gaafa toobaa gara rabbiitti deebinu waan kaleessa hojjenne dilii maasiyaa kaleessa haraam hojjenne inni hate inni zinaa hojjete inni maqaa nama balleesse hundisaa ya sheena'uu qaba gaabbuu qaba maalumaafan kan hojjedhe qalbii irraa dhukkubsachuu qaba inni kaadoo maasiyaa sanarraa buqqa'uu qaba maasiyaa irra taa'ee utuu yakka san hojjetu utuu dilii sana hojjetu toobaan hin jiru irraa buqqa'uu qaba inni sadaffaanoo kutannoo qabaachuu qaba itti deebuu dhabuudhaaf koronaan kun darbee vaayirasiin kun darbee dhibee kun darbee inni har'a khamrii dhugaatii dhiise inni har'a zinaa dhiise inni iddoo haraamaa ooluu dhiise inni haraama hojjechuu dhiise niyyaa bor itti deebi'uutiin yoo ta'e toobaan irras qeebaltiin qabu intin deebi'uu gonkuma yaa rabbi har'a boodeedhee sheena'ee irraayis buqqa'ee murannoo qabaachuu qaba inni arfaffaan maali jennaan haqqi ilma namaa fuune horii ilma namaa ganne yoo jiraate yoo abbaan sun irraanfate illee rabbiin hin irraanfatu abbaan qabeenyaas yookaan inni fudhate kunis yoo irraanfate wamaa kaana rabbuka nasiyya rabbiin irraanfatu kanaafuu haqa namaa saantimii cabduullee yoo taate abbaadhaa deebisuun nurra jiraata yoollee har'a kennuu fi dadhabne namicha sana dhaqnii afii kadhachuun nurra jiraata isa hamanni afii kadhachuun nurra jiraata yoo dandeenye yookaan dhiifama rabbii isaa kadhachuun nurra jiraata yoo gara rabbiitti qalbii qulqulluudhaan deebine maasiyaarraa yoo deebine rabbiin nutti araarame jechuudha maaliif aayata kun ergaadha amma wanti addunyaa kana irratti ta'aa jiru kun ergaadha yeroo ammaa kana namoonni baay'een gara rabbiitti deebi'aa jiru inni kaleessa dhiiraaf dhiirri akka wal fuudhu ajaja biyya Ameerikaanitti har'a gara rabbiitti deebi'anii iyyaa jiru balleessinee jirra beekumsa nutti fakkaate qarummaa nutti fakkaate deebinee jirra jedhanii dhalaaf dhalaan akka wal fuudhu warri seeraan baasanii hayyaman har'a gaabbanii deebi'aa jiru yeroo kana keessatti namni shahaadaa qabatu baay'atee jira maalirraayi waan ta'e kanaa wajjin wal qabatee islaamummaa waan barsiise qaba waan akeeke qaba waan qajeelche qaba waan kallattii kaa'e qaba waan ta'eedhaaf jechaadha kanaafuu ergaan inni jalqabaan ofiis ummatana daawwatuufis kan kana dhaggeeffataa jiru hundaafuu ergaan an dabarsu maali jennaan tawbatan saadiqa tawbaa qulqulluu inna lallahu afraxu bitawbati cabdihi namichi gaalli isaa yookaan fardi isaa gammoojjii namni keessa hin jirre mukkitti hin biqille bishaan keessa hin jirretti utuu inni nyaata isaa irratti feetee deemu harkaa baddee barbaadee dhabee hifatee muka jala ciisee hirribni fudhatee alachii dammaqu deebitee dhuftee jennaan gammachuurraa an rabbii keeti ati garbicha kiyya rabbiin jedhe gammachuurraa dogongoreedha rasuulli alayhi salaatu wasalaam rabbiin namichi gaafa gara isaatti yakka isaarraa badii isaarraa gara isaatti qalbii qulqulluudhaan toobatee deebi'u namicha sana caalaatti gammadeedhan kanaafuu yaa obboleewwan kiyya gara rabbiitti toobaa deebinu استغفارها بايس رب قرآن كيست مالجر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا يا إلمان ما قر ربي تتوبا ديبيا عرب نبي الله نحن رد ربي نرقاك ننوكا هيجر الجور
rabbiin yoo isin yakka hojjettan irraa deebitanii isa kadhattan isinii dhiisa isinii araarama samaa'ii gogdee rooba roobsuu diddes akkasiin roobdu godha dachiin akkaseen biqiltu godha isa ilmaan dhabe ilmaan kenna isa horii dhabe horii kenna gara rabbiitti gaafa toobaa deebinee dhiifama rabbiin gaafannu jechuudha maaliif kabajaa rabbiif dhabdu nuun jedha rabbiin maaliif gara rabbiitti hin deebine rabbi hoo ganamaa galgalan waamaa jira gara isaatti nuhii maasiyaadhaan faalamee maasiyaadhaan laaqame kana miti nabiyyiin keenya nabiyyiin macsuumii ta'an tikfamaa ta'an qulqulluu ta'anuu guyyaa keessatti an yeroo 100 ya rabbii koo dhiifama gaafadheedhan nuhii maasiyaa qabu kana miti ibaadaa dhukummataan isaa jechuudha guyyaa irratti istighfaar baay'isuun nurra jiraata yaa ummata islaam maasiyaa faranjiin hojjetteen rabbiin kana nutti fideennee qubaachi qabuu hin qabnu yakka nama tokkoo qofaan rabbiin ummata guutuu qixaaxuu danda'a zamana nabi Muusaa alayhi salaam roobni badee honga'e ummanni guutuun nabiyullah Muusaan alayhi salaam ummata isaanii fuudhanii bakkee badheetti gadi yaasan salaatanii rabbitti warwaachuu eegalan boohuu eegalan homaa rabbiin dhaga'uu dide Muusaan ummata keessaa achi bahanii yaa rabbi maaloo salphadhee maaliif rooba si kadha baanee si kadhannee dubartiin baate sabiyyiin baate hayawaanni baate si kadhannee maa rooba nu dhowwatteennaan isin keessa garbicha tokko jira yeroo hunda yakka hojjechuudhaan na dura dhaabbata yaa Allah namichi kun eenyunnaan anini sittin mu'edhen nabiyullah Muusaadhaan eegasi nabiyullah Muusaan ummatatti deebanii yaa ummata wanti rabbiin rooba nu roobsuu dideef nu keessa nama yeroo hunda maasiyaadhaan rabbi dura dhaabbatu jira yakka hojjechuudhaan rabbi isaa tahaddii godhu jira namichi kun ba'u malee roobsu jedhe yaa namicha kana nu keessaa baydheen eegasi namichi kun rifate ofitti beeke jechuudha yaa rabbi nan saaxilin hamma yawwanaatu na sattartee na dhoksitee jirta yaa rabbi sitti toobadheen jira yaa rabbi jedhee rabbi isaatti boohe gidduu kanaan roobni roobe nabiyullah Muusaa rabbitti deebi'anii namni ba'u dhabamee utuma jedhanuu gidduu kanaan roobni roobe jechuudha namichi rabbi wajjin haasaa kana gaggeesse eegasi nabiyullah Muusaan alayhi salaam rabbitti deebi'anii yaa rabbi namicha ati jette hin baane rooba roobsiteennaan namichi suni eenyu jennaan lakkii jedheen rabbiin nabiyullah Muusaadhaan dhuguma namichi kun anatti warwaate anatti deebi'ee na kadhatee jennaanan araaramee fi jira yaa rabbi namicha kana natti agarsiisi jedhan nabiyullah Muusaan yaa Muusaa isaadhaa yakka hojjete iyyuun saaxillee hoo harrammoo isaa toobatee gara kootti deebi'e akkamittiin isa saaxile jedheen rabbiin sababa nama tokkootiin ummanni dhumuun hin danda'a jechuudha toobaa nama tokkootiin kadhaa nama tokkootiin iyya nama tokkootiin rabbiin araara nu buusuu danda'a yeroo balaan akkanaa bu'u kan ilma namaa kanarraa eegamu maali rabbi quraana keessatti maal jedha فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم بل المنا ما كن وتوقاف براني التبوئي قركو التديبي أني أنا أني فما قافتني أنا التورواتني وتو إساني تعالو يو إساني مو يكم إساني سنان التفوفاني يا ربين سبب الدالة فرطولو نمبر باتشسو إني جلك أبا قر ربي التديبي ودوشور ربي التتوبة ربي التوروات ربي التبوهودا قلبي ولي لافودا يكر ديبيودا نما ميدو راد ابچودا حق درد ابچودا يروم ما كان ظلمي تبايته نما زلم مي من ياسو تبايته نما بوه بايته ابانوم نايسوم ننكم نيرو انتي هچوچه قبيني سار كاسربي ماتي را سربي ركن الدداتي بسات الاجر تجرا ربي نرق كان هند ساچود كنافو إني جلق أباكنا إني لما فان إرغانا نسيني كابو مالي إبينك كنا كون أكا أمة إسلاماتي سينا إسلاما كيستي يروبائي كيسدر بيجرا طاعون عمواس هجرار را وقاكو رسديتي تبي شامت أممي نموت قرقوداتو كيست دو إجرا كانك كينيو كانك أبا عبيدة عامر من الجراح تدو إجرا أمين هذه الأمة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كانك معاذ بن جبل تدو إجرا كانك كيستي كانك يزيد بن معاوية كانك كيست إبي كنان إبي ويرارا كنان دو إجرا
كانك سهيل بن عمرو تو دبيك ويرراك كان عنده اجره كانك بلال بن رباح تو دبيك كان عنده اجره نموت ببيكمو كانتو برسنا كيستدو يجور يروسنا جري مالو جتن جنان استغفارو gochu wajjinin gara rabbitti deebi wajjinin rabbiin kadhachuudha wajjinin sababa gaggeessuu qabanu garuu gaggeessanii jiru maal godhani inni tokkoffa namni ganda tokko keessatti dhibeen qabame kun akkuma rasuulli barsiisanitti ganda sanarraa ganda biraa kan dhaqne hajra sihii samma yeroo ammaa kana jedhamu kwarantaayini yeroo ammaa jedhamu kana addaan fu'anii ummanni akka yookaan manaan baane akka magaalaa tokkorraa magaalaa tokko hin seenne gochuu kana bara sana jarri godhanii jiru jechuudha maaliif kana godhan jiraan sababa geessuudha ummata islaam rabbi irratti irkachuun rabbitti waa dhiifachuunii fi sababa geessuun walin dhibu nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam nabiyyi rabbii ta'uu wajjiniin jaalallee rabbii ta'uu wajjiniin caalaa ambiyoota hundaa ta'uu isaaniitii wajjiniin ergamaa dhumaa ta'uu isaaniitii wajjiniin ilma namaa guutuudhaaf gara laafummaadhaan rahmataan ergamuu isaaniitii wajjiniin waan isaan kadhatan waan isaan jedhan hunda kan rabbi isaanii dhaga'u ta'uu isaaniitii wajjiniin sababa isaan irraa barbaachisu geessanii jiru awwalan yeroo kuffaarri qureeshii warri makkaadhaa dhiibbaa adda addaa digiraa adda addaa irraan gaanu sahabaa isaanii garii gara habashaatti erganii garii gara madiinaatti erganii kun sababa fudhachuudha ofii isaaniitii yeroo hijiraa makkaa gaafa bahan sababa godhatan nama karaa isaan qajeelchu nama sinqii isaanii kennu nama fuudhee immoo yeroo gabaabaadhaaf illee gode keessatti isaan dhokse guyyaa sadiif yoo xiqqaate warri isaan barbaadan akka isaan hin argine sababa godhatan karumarra kaanii akkanatti deemuu danda'u annabiyyi rabbiiti rabbiin raajiidhaan jira kan irraa ittisuu danda'an ittisuus hin danda'a rabbiin garuu sababa geessuun isaan irra jira waan ta'eef kan silaa gara bahaatiin deeman gara lixaatti deebi'anii kara kaabaatti deebi'anii naanna'aniiti kara madiinaa kan deeman sababa kana geessan yeroo waraana dhaqan rasuulli alayhi salaatu wassalaam yeroo waraana dhaqan koofiyaa waraana seefii fi xiyya irraa hittisu guftaa waraanaa uffatu turan xuruura kaabburtii waraanaa kan seefiidhaa fi qastii irraa ittisu uffatu turan rasuulli alayhi salaatu wassalaam sababa geessu waan ta'eedhaaf kun jechuudha madiinaa gaafa qureeshiin weeraruudhaaf gaafa isaan dhufan boolla qotan sababa geessuudha kun kanaafuu sababa geessuun shari'aa islaamaa keessatti sahaabaan dhufee namichi aaraabiin tokko dhufee yaa rasuulallah gaala koo kana gadhiiseetan rabbi irratti hirkadhee tawakkula godhamoo hidheetan tawakkula godhennaan i'qilahaa fatawakkal hidhiitii tawakkula godhadhu jedhaniin kun sababa geessuudha jechuudha yeroo dhibeen akkanaa kanas dhufu rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhan isinii dhaadachii tokko keessa jiru yoo weerarri yookaan dhibeen weeraraan akkanaa vaayirasiin akkanaa yoo bu'e achiin bahinaa jedhan yoo biyya tokkotti buusaa dhageessan biyya sana dhaqinaa jedhan kun sababa geessuudha tawakkula dhabuudhaa miti jechuudha zamama Umar ibn al-Khattab kan amma koronaa jennuun kana yeroo sana immoo maqaa naannoo inni itti uumameen amwaas ganda jedhamutti uumamnaan xaa'uun amwaas jedhanii maqaa itti baasan yeroo xaa'uun amwaas san Umar ibn al-Khattab silaa gara Shaam kan deemuudhaaf karaatti bahan dhibeen akkanaa achitti uumamuu isaa yookaan vaayirasiin weeraraan akkanaa achitti uumamuu isaa dhagaanii sahabaa mari'achiisanii hin dhaqnu ennaan Abaa Ubaydaan yaa amiira al-mu'miniin afiraara min qadarillah مرتي ربي الرئيس ستاجنا لك نفر من قدر الله إلى قدر الله مرتي ربي الراجر مرتي ربي تديك سنيران لبين سم مرتي ربي تي سبب جيسونس مرتي ربي وان تيف جتشار قدرا في إلى نوتي كان نوتي بيكو كم نو قدرتي أمنو وان توكو نوتو قدر يدن نوتو وانتنو قونو سنو قدر ربي تي دو مثلا سبب جيسني وانتسون قافني أمميو وانتسون تأي قدر ربي تجنة ملي أما وانتسون أممتي كانوا رأيقا مسبب جيسو ريتشار يروتوكو مغيرة من الشعبان رستمين برادكيت إسنين جنان نحن قدر الله نوتي قدر ربي نمتو قدر ربي تيدين ربي سنفتنو دان إسنين نوني سنفتناجر يدين نمتشا رومي بلچو كافر سنان جتشور يو سمير رجرات تنس نول جيسا يو كايسين قريبو سيدين قدر ربي تيجور نو قدر ربي نمني مؤمنة يتوكو قدر سبب يفتي وانو في وجتشو كبو
talisummaa isaa dadhabina isaa isatti hirkatu rabbiin eegeedha jechuudha. Eeggachuu qabu ofii isaatiif socho'uu carraaquutu irra jiraata jechuudha. Kanaafuu sababa sahaabonni geessan maali? Dhibee akka gaafa namni dhibee kanaan qabamu isa magaalaa keessa akka Amr ibn al-As godhan magaalaa keessa gara gaaraatti ummata facaasan warri isaan jira duran umaraa'in gurguddaan eega du'anii booda tarkaanfii kana fudhatan jechaadha. Yeroo xaa'unni kun dhufu namni immoo dhibee kanaan qabame immoo akka carraa ta'e pozitiif namni ta'e yookaan isaan du'e oo qadara rabbiiti kunis sabrii barbaachisa obsa barbaachisa. Ajaban li amri al-mu'min jara rasuulli alayhi salatu wassalam waa nama dhibee jedhan dubbiin mu'minaadha. Amriin isaa hundiyyuu khayrii dheedhan yoo hamtuun isa tuqxe sabareetu ajrii warra sabrii argata jedhan yoo khayriin toltuun isa tuqxe immoo rabbi isaa galatoonfatee ajrii rabbiin warra rabbiin galatoonfatu argata jedhan kun immoo mu'minaaf malee nama biraatiif hin ta'u jedhan. Xaa'uunni yookaan vaayirasiin weeraraa akkanaa kun ergaa lama qaba. Tokko نما يك هجتي ربين التنقطاط ضاف ملك كما ثبت في صحيح مسلم وسامة بن زيد رسول عليه الصلاة والسلام جروا دقين جردا مال جنان إن الطاعون رجز أرسله الله على بني إسرائيل عذابا قطعة ربي بني إسرائيل مرنتك بني إسرائيل الرتت الارجين ربين جران يبين دربانك كنا كن جتشور قرقل تنيمو مال جران ورحمة للمؤمنين مؤمنا في مو رحمة جران maal godha yoo isaan qabame duniyaa kana irratti maasiyaasaa ittiin irraa dhiqa. Dhibeen tokko gaafa nama tuqu dhibee miti qoreen tokko nama mu'minaa tokko gaafa waraanu jedhan rasuulli alayhi salaatu wasalaam hadiisa biraa keessatti kaffaaraa taatiif jedhan maasiyaa irraa dhiqa jedhan. Yoo ka'ee weerara akkanaa kanaan du'e namichi kun sabaree obsee rabbitu naa qaddare jedhee waan biraatti hirkisuudha baate rabbitti waan kana hirkifate immoo shahiida taa'edhan. Ajrii nama shahiida ta'e jihaada keessatti utuu karaa rabbii keessatti qabsaa'uu du'e ajrii kan argatedhan. Kanaafuu sababa of eeggannoo gochaa yoo rabbiin immoo qaddaree ittiin qabamne immoo irratti obsaa sammuu toof hin jeeqin otoof hin dhiphisin utuu allaman du'in al tokko qofa du'a ilmi namaadha. Namni immoo qadara rabbiin beekne hoo ajaja rabbii namni hin beekne hoo humna rabbii namni hin beekne hoo al dhibba tokko du'a ofii of ajjeesaa oole jechuudha irra deddeebi'e. Mu'minni garuu al tokko du'a. Kanaafuu dhibeen kun yeroo ammaa kana addunyaa kana guutuu kan waliin gahaa jiru kun of keessaas barumsa hikmaa adda addaa qaba. Mana dhugaatii cufame, mana zinaatu cufame, mana khamriitu cufame, mana qumaaraatu cufame, biichii namni qullaa naannoo baharaa namni qullaa keessatti naanna'utu cufame. Darsii ilma namaati rabbiin kennaa jira jechuudha. Namoota kaleessa waan akka haraama irraa obsuu hin dandeenyu jedhanii haraama irratti ganamaa galgala jiruudhumti isaanii haraama ta'eyyuu rabbiin itti agarsiisaa jira. Carraas kennaafii jira. Duniyaan koronaa dura turtee fi duniyaan koronaa dura booda jiraattu gonkuma tokko ta'uu hin dandeessu. Addunyaan kun guutuun hin jijjiirama. Seenaa vaayirasii akkanaa kana keessatti biyyoota baay'ee jijjiiramee jira. Justiniyaan xaa'uun Justiniyaan kan jedhamu jira. Spanish flu kan jedhamu jira. Biyya addunyaa kana yeroo baay'ee kan mudate jechuudha. Addunyaa kana guutuu isaa garagaggalche. Biyya hiyyeessa dureessa godhe, biyya humna qabaataa dadhabaa godhe, dadhabaa humna qabaataa godhe, hikmaa rabbiitu kana keessa jira jechuudha. Kallattii tokko qofaan ilaaluu hin qabnu. Ergaa baay'ee of keessaa qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Rabbiin waan tokko gaafa hojjetu akkuma jalqaba irratti jedhe sababa malee waan hojjetu. Sababas geessinee musabbibaata sababa sanaas geessine jechuudha. Kanaaf ayyuhal ikhwa wal akhawaat yeroo ammaa kana keessatti namni gariin mana keessa taa'uun isaa kanaan dhiphatee jira. Maaliif dhiphanna? Rabbiinoo akka nuti tafakkura goonuuf kana nuu kennu sababuu nu gochuun mala. Ilmi namaa kun ganama bahee galgala galee ganama bahee galgala gahee taanaan sammuun isaa yeroo hunda ruutiin waanuma idilee tokkoon yeroo hunda sammuun isaa guutuudha jechuudha. Carraan akkanaa kun gaafa dhufu garuu gattaa'ee an eenyu eessaan dhufe maal hojjechuun irraa eegama garaman deema eentu na uume maalan hojjetaa ture badii maaliin qaba toltuu maaliin qaba jedhee yeroo inni taa'ee of xiinxallu jechuudha yeroon kun. Kan maasiyaa hojjete kan badii hojjete
carraa argate kana booda of sirreesse yeroo inni waan gaarii itti hojjetu jechuudha. kun rabbiin tafakkuraaf waan akkanaa kana nuuf fide jechuudha. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ربي ننجد برا ميوان سميف دتشكن كيست مكانت انتلا إلى لا ننجد سلافتو نما سموك أبو نما ربين عقلي وات انتلو كنف ملي إني دوفان إني دومي سلاوا أرقون دندو إلى ربين ور ربين سمو ساني كاري سمو غاري ساني قولي يروكنا ما إني أف قرتني بدي ساني meeqaa keenya tu haadha manaa keenya wajjiniin yeroo gaarii walii kenninee teenye walii wajjin haasofne walii wajjin mari'anne jaalala walii kennina. meeqaa keenyatu ijoollee keenya wajjiniin teenye ijoollee keenya barsiisne ijoollee keenya guddisne yaada isaanii gowwumsa isaanii dandeettii isaanii hubannee jirra. meeqa keenyatu yeroodhuma tokko of mataa keenya kana gaafannee jirra teenye yeroo arganne carraadha. yeroo kana yeroon kitaabatti dubbisan yeroon kana kan rabbiin dandeettii kenneef waa itti barreessan yeroo kana kan ibaadaatti godhan quraana haffazan warri quraana haffazan yeroo itti muraaja'a godhan warri qara'an yeroo itti qara'an warri salaata xumaaniinaadhaan qalbiidhaan gad dhaabbatanii tasgabbaanii hin saganne yeroo kana kan nutti sagannu khushuu'a kan nutti godhannu yeroo kana sujuuda kan itti dheeressinu yeroo kana kan nuti salaata leelii sagannu sunnaa kan yeroo kana waajiba yeroo kan waajibu sagannee finnu har'a gad dhaabbanne yeroo nuti waajibatti sagannu sunnatti dabalannee sagannu ayyuhal ikhwaa kanaafu yeroo ammaa kana keessatti manaan bahinaa gaafa jedhamu walharkan fuudhinaa gaafa jedhamu masjidni hacufamu gaafa jedhamu manni amantaadhaa hacufamu walgahiina dhaabbatu gaafa jedhamu maali fala dhibee kanaatu yeroo ammaa kana addunyaan dhibee kanaaf dawaan argineef talaalliin hin argamneef talaalliin saamaayin mana taa'uudha talaalliin saamaayin namaan walitti makamuu dhabuudha talaalliin saamaayin namaan harka wal fuuchuu dhabuudha talaalliin saamaayin rabbiin kadhachuudha istighfaara gochuudha yeroo kana dawaan isaa jechuudha. yeroo ammaa kana nuyi islaamummaa irratti dhalannee guddanne yookaan islaamummaa irra jirru dhiisaati koronaa vaayirasii kana ittisuudhaaf برسيسني نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقاكم تكوف لبا فري الرا برسيسا هر والرسلا ساينسي لان قروم نرجدان كانت تقهون ددمني يروركم كورونا كن دفه كان يساني ترقاجران تجرى نبي محمد عليه الصلاة والسلام نياتا درار كدي كدا نياتا بودار كدي كدا يرو الربا كاتنر كدي كدا نمني يرو وضو قدتو فنيان ساكنا كيست بشان اول سينسي سيقد هباسو يراني فايرسي نرى تتكان ديسي كورونا كون اللين يرونوتي بشانين اول قلتني قد باسنو ترى انتي بشاني وجنين بهوتو جريتشور قرنو نان كنرنا موني باين هماجران كيسا يتشور كناف وانتوتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نوهمن كون وصفي نسان نوهمن كون حر ربي ندر كمان المنا ما أكني أجاو قل أجر يتشور سبحان الله معجزة نبي يداف كنم كيسا يسوتوكو كان يتشور إيجي سان دربن وقاكم تكوف لبا فربودا وانتي أكناكن هر وجير رؤولي إلمنا أما أرقو دندو ساكن يتشور نبي محمد عليه الصلاة والسلام نمني توكو يروها التفدو هادوكسو هركساتين يوكان چركيدان هادوكسيدان هر فايرسي كان اتسو داف مالي نوغور ساجرو ogeessonni fayyaadha namni tokko gaafa attifatu erbee wayirrat yookaan sooftirrat yookaan harka isaatiin jedhan har'a miti rasuulli alayhi salaatu wassalaam waggaa 1400 gaafa attifatan gaafa qufaatan afaan keessan haguuggadda funyaan keessan haguuggadda jedhanii nu himan subhaanallah mu'jizaa saayinsii muhammad alayhi salaatu wassalaam caalu hinuman jirre rabbiin addunyaatti agarsiisaa jira jechuudha. نبي محمد عليه الصلاة والسلام نمني لكبستان نما فيادان دبيد الدربو نمني كابمي أكول التيم مكم نيسان تنواججه فر من الجزام فرارك من الأسد نما قرتيدان كابمي الرافة قادو الرئيسي أكا نما عم بسا يوكان لينشرا يوكان بننسرا ليسي توتي الرئيسي على النبيين عليه الصلاة والسلام وفد بني عبد القيس نما جدا مقافة قرساني هركفو تشورفن وادا سينو في رفن أجمع أبدو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نميت شرك ساقول تشكا بتوكجرا كيس جرا أجمع تواداسي حركسي فونيجر أجمع أبدو إلى نين هر الدنيا فلب دي بيكنا أتليست دي بيكنا كنين ددر بين دانجسو داف كان جري قد أجرا ماين كان قد أجرا جتشور نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقاكم تكوف دبا فردورا غرو كان
نوكاني جرن جتشون ساينتيستي چالو أكا نبي محمد عليه الصلاة والسلام تهرموا اللي تجر كنا إنان بلان كورونا كون غافة دفو روغي سايسا قراتش إسا دكنا قفلالون قبنو إسا دكنا قفلالون قبنو كنافو إرغانا ندبرسو إني لما فان غافة نقولبو نبينا كنا كون غافة ندفو تعاليم يوكان برمسا إسلاما كيست مال تدربي مسجد الشفمي جمعاني يرون نتدابت الجرا طاعوني كان قفمتي يروج الكباتيف طاعون الأشراف كان جرى مجرى طاعون قتيبة المسلم كان جرى مجرى طاعون بصرة كان جرى ميبيك مجرى جارا قرات تيجر هجرارا وقا كرة سديتتي وقا جاتمي شنتي وقا ترباتمتي وقا دباب صدمي توقتي طاعوني وكان فيروسني ويرانا كنا كن مجرى سينا أمة إسلاما كيست تيجر يرو إني نما كما صدما كما ديك يرون نتجي سجرى يجر سنرى برنيت ورى هاس أجر لف مرة كانيتي متكن هاس أجر نانو الددات نموني مسجدني هتشوف مغافة جرمو مدرسانا دابتو قراتينا دابتو غافة جرمو وانو ما بدعاوي باسوي ولا ما ينفتوا كنا نكال اتفاكاتور لا دوغنغوركون وان هرر ميمتكون يرو مسجدني تشوف ميارو جارة قرون المفضلة جارة من بيداغو تيسانا كيست جارا جارولي هندج عالاتي سنة كيستي تركان فينك كنافرة تميجرة يرو مسجني بلتي أفرتما في التشوف مجرة جمعاني في جمعان قوتون يرو نتدابة الجرة يتشور قراتي براتو ديساتي يتشار إذن يرو غري دوغن غرو يوجتني بي مصري كيستي بجارا سنة كيستي ولتكبا من دعاي كرن نراني أمة بدأت ولتياسني دعاي كرتني جنان نموني كليسا إبان دوان كماتمان دوئي غلني دوغن غرو سنة را ديبياني نمني أكا ولتندفني كان قرن تجريتشار كنافو توكلس قوتشون قدر ربي تأمنون كنون دينو ولي وجن ديما رمر اتني سدفان يروب لانك كنا كن نفو مالتنو رأي جمع يروب لانك كنا كن نفو رحمة ولي قوتشون صدقاء بائسون برباتش سادة رسول الله عليه الصلاة والسلام مال جنان الصدقة تطفئ غضب الرب صدقان دلن سو ربي دامستي دن صدقان دلن سو ربي دامستي ربي نتي آريجرة الدنيا كانت ربي آريجرة غافا أروغرو تقمان دقوغينو بالليسا هنجرو چرانو كن ناجرة توبالاف چرانو كن ناجرة افتين تلوداف يكي كن نراك كديبينوف چرانو كن ناجرة برا أكبدي كن ناتيف هل كنتو كونون بلچ ربين أكم ربين القرآن كيستد ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة بديل منها ما وجدت تكون كان سلا أبوتو ربين تأي نمي تكو لفكان الرتنجر مالف جنان نمني يكنو جني ننجر وانتي في جتشار قرو ربين نجالتها قرانو لافا رحمة نقولها شرانو كنا نوقتاتو نعذبو متكايون سا أكنو تجنة قلو ملي أكا جهنم قلو بربادو أكنو عذبو بربادو ربين مجرموتا في عذابك ننكو بيس جلتوتا في ربنا عذابك ننكو بيس مالي نمج أرى ديبيو أرغتي ديبيو عذبون بربادو ربين كنا جنان ربين آري ربي هرى الدنيا كان الرأي إني نتقر سيساجرو كان توقو كان التنام سنو ماين صدقا كنو ليتشور صدقان مو كيستو يرو أما كان نتكننو سوچين دانج فمودان أمني كين يرى قدان ساهيسا ساقنتا كين يرو دربي رتس كان كاسو يالي جرى أما سرد الديبينيتو كان كاسو رسولته عليه الصلاة والسلام مال جرن ليس منا نرائي متجرن من بات شبعان وجاره جائع نمني قوفي بولي وتقول لانسا بيلي اجرو نمني قوفي بولي نرائي متجرن الرسول عليه الصلاة والسلام رسولته عليه الصلاة والسلام مال جرن نياتا ولو يقودوا رتقافا نبرسسا طعام الاثنين يكفي الثلاثة إذن طعام الثلاثة يكفي أربعة نياني نملما نمسديقا إذن نياني نمسديه نما أفرقا إذن وان قبنو ولي قودوتو نرجراتا ربي بر أنصارتا ور نبي كينيا عليه الصلاة والسلام يروي سام مكة قدانا لكن وانت ربي يروهندا إلى قيام الساعة مقافقوا يا قيامات قرآن كيستي كان النسان فارسوا مال جنان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وتوبيل عني جرانيتو
obboleewwan isaaniitiif dursa kennan jedha rabbiin utuu garaan isaanii beelee jiru dheebotee jiru of bira dabarsaniitu obboleewwan isaaniitii waan qaban kennan yeroo kana keessatti ummata keenya irraa kana kan barbaadamu jechuudha jaalalli akkana dhugaa baramma koraanaan kun maal nu saaxile dhugaadhaan waliin jaallannu dhugaadhaan garaa waliin laafnu in fakkeessinaa hin sobnaa waan jedhu nu saaxilaa jira sobarraa dhaabbanneetu dhugaadhaan garaa walii laafuu agarsiisuu qabna dhugaadhaan wal jaallachuu keenya agarsiisuu qabna sahaabaan rasuulaa rabbi quraana keessatti maaliin isaan faarsa jennaan yeroo hunda nafsiyyaa isaanii mo'ataniit obboleewwan isaaniitiif dursa kennan gaaf tokko lola irratti bahaniit madaahan sahaabonni baay'een tarreetti tokkoof isaan walaatiif bishaan fidanii kennanii jennaan anxinnoo fooyyee qaba obboleessa kiyya sanattaanu kanaaf kennedeen isaaf geessee jennaan lakkii anxinnoo fooyyeen qaba isa kanaaf kennu utuu jedhanuu nama 10 bira gahe isa dhumaa sana bira ga'anii jennaan haqqiin kan obboleessa kiyya isaan walaa sanaati deebisii isaan walaa sanaaf kennedeen isaan walaa sanaaf gaafanni bira gahu du'ee jira inni lammaffaas inni sadaffaas hundi isaaniitu utuu bishaan kana wal affeeranii du'an jechaadha jaalala hamma kana walirraa qabu sahaabaan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kana jennaan nuti har'a yoo dhugaa hordoftoota nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam taane yeroo kana keessatti seenaa kana deebisnee hojiirra oolchuun nurra jiraata dhiifama yoo dhugaa nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam in jaallanna taane nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waan qaban guutuu kennaniit yeroo isaan mana isaanii keessatti waan dhugan waan nyaatanu hin qabne ture waa tokko jechuudha nu har'a nyaata manatti kuufannee qabna waan ammatu ji'a tokkoof yookaan amma ta'eef nu ga'uu qabna baay'een keenya jechuudha kanaafuu waan qabnu walii hiruun waan qabnu walii qooduun waan qabnurraa walii yaadachuutu yeroo kanurraa barbaachisa ummata keenya baay'ee isaanii dunkaana keessa jirantu jiru yeroo amma naannoo adda addaarraa buqqaanii kaleessumayyuu jiruun isaanii waan mootummaan sadarkaa adda addaatiin guyyaa guyyaadhaan kubbaayyaadhaan waa safaruu fi kan jiraatantu jiru har'ammoo mootummaan humna isaatii ol rakkoon kun kan babal'ataa deemu humna mootummaatii ol humna mootummaa hiyyeessaa biyya hiyyeettii kana dhiisaati biyya duniyaa gurguddaan kan akka US Ameerikaaniitu hin dandeenye har'a jechuudha kanaa jennaan nutu har'a garaa walii laafuu qaba baadiyyaa keessa kan jirru magaalaa keessa kan jirru ollaa keenya yaadachuun nurra jiraata yeroo kana maal nyaataa jiru nyaatanii bulaa jiru yoo xiqqaate ilmaan isaanii beelaa jiru walii yaadachuu qabne yeroo kana keessatti waan qabnu walii qooduudhaan qabeenyaan nuti har'a kuufannee ummata keenyaa du'u achi kaahannu wallahi barakaan qabu waan qabnu ummata keenyaa wajjin qooddannee rahmata rabbiin nu oolutu qabeenyaa nuti silaa kuufannu irra nuu caala jechuudha maaliif jennaan ما عندكم ينفد رب قرآن كيسة مال جد ما عندكم ينفد وما عند الله باق وانتسم برجرو مليونان هتو بليونان هتو تريليونان هتو هندما وما عند الله باق وانت ربي برجرو قالوا هندمو ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ورمو تلطو هجتهم وانسان هجة سنة على دتشاقود ايتن إساني ديبي سيد ربين يرون كن دربا ربي الراجي نتقرسيسي حق اول كاسو داف المناماتين ادبو داف غرسات تكنو ديبنو وچو داف قرآن تكنو ديبنو وچو داف حديث نبي محمد عليه الصلاة والسلام تكنو ديبنو وچو داف ملي بدي دافي مت ربين اكنو توبنوف ددبنا كينيا اكنو هبنوف المنما يوهمم بيكي يوهمم قرومي يوهمم قباتاتي يوهمم ميشاوراناتين اوف اجاري dadhabaa akkanitti rabbiin nutti agarsiisuudhaaf addunyaan guutuun irra qabeenyi isaaniis homaa aangoon isaaniis homaa meeshaa waraana isaaniis homaa laaboraatooriin isaaniis homaa sooftiweeriin isaaniis homaa hundinuu dadhabeera jechuudha harka kennateera jechuudha eenyu qofa kan harkan kennan kan yoomuu harkan kennan رب العالمين قف وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء ربي وانت سنبنب سيسنجرو نوتي همني ربي نمنا سانو تغرسيسو داف نيكولاري سنبرباچسو تانكي سنبرباچسو بايولوجيكال كيميكالي سنبرباچسو ربين وانما فايروسي انسين كان جاني ملن كان
microscope yeroo dhibba yookaan yeroo kuma magnify gochuu danda'u malee hin mul'anne vaayirasii xiqqoo tokko rabbi ilma namaa fattane jechuudha. Ilmi namaa hiyyeessa ta'uu, ilmi namaa dadhabaa ta'uu, ilmi namaa hanqina qabaachuusaa rabbiin itti agarsiise. Warra kaleessa nuti waan ilmi namaa addunyaa kun guutuu mana isaa keessa taa'ee hojjetu beekna. Waan hunda to'achuu dandeenya jedhan kan akka Ameerikaanii, kan akka Chaayinaa, kan akka Great Britain hunda isaanii jilbeenfachiise jechaadha. Rabbiin har'a ilmi namaa kun daciifa ta'uusaa nu kaleessa quraana keessatti nutti himee jira. Maal jedhe? wa khuliqa al-insaanu daciifa. Ilmi namaa dadhabaadha nun jedha Rabbiin. Garuu ilmi namaa quraana kana sobsiiseetu nuti dandeettii qabna, beekumsa qabna, aangoo qabna, humna qabna, eenyutu nu faallaa keenya deema jedhaniitu biyya ofii bira darbanii biyya addunyaa kana guutuu to'atanii akka ofii barbaadanitti gaggeessaa turan. Rabbiin har'a addunyaa dhiisaamee dhimma mataa keessanii nama har'a New York keessatti guyyaa tokko keessatti kumaan namni du'aa jira har'a New York keessatti jechuudha. Har'a namni Ameerikaanii qofatti yoo xiqqaate namni 300,000 vaayirasii kanaan qabamee jira. Namni 9,000 du'ee jira Ameerikaanii keessatti. Kana caalaa du'a jedhanii dheengadda Tiraamp waan kana haasa'ee jira. Yoo namni 100,000 200 qofti du'e baay'ee waan kana daangessuu dandeenyee jira, to'achuu dandeenyee jira, kasaaraan keenya xiqqoodha jedhee jira. Nama miliyoonaatti du'a jedhamee sodaatame jechuudha. Nu akka muslimaatti sodaa daangaa hin qabnes sodaachuu hin qabnu. Maaliif? Lubbuun harka Rabbii jirti. Waan Rabbiin hin duuta jedheen malee hin du'u. Koronaan galeef koronaadhaan hin duunu. Kana jechuun immoo of eeggannoo dhiisnaa miti. Kana jechuun immoo ergaa ogeessi fayyaa nuu dabarsan cabsinaa miti abadan. Sababa geessuunis dirqama keenya waan ta'eedhaaf. Kanaaf obboleewwan keenya yeroo ammaa kana keessatti masaajinni keenya haa cufamu malee manni keenya masjiida ta'uu qaba. Manni keenya iddoo itti rabbitti deebinee rabbitti boonyu, quraana qaraanu, zikrii goonu, salaata salaannu, halkanii guyyaa rabbitti boonyu ta'uu qaba manni keenya ikhwatal iimaan. Mee kana caalaa maaltu nu gorsagaa? Azaaba samiidhaan nutti bu'aa kana caalaa? Azaabatoo bu'aa jira. Hamma namni duutti ollaan keenya, obboleessi keenya, ilmaan keenya hamma du'aa nutti namannu jechuudha. Yoo har'a boonye gara rabbiitti hin deebine, yoo kanaan hin gorfamne, yoo kanaan toobaa gara rabbiitti hin deebine. Kanaaf ikhwatal islaam bakka jirtan hundatti irra caalaa namni maaliin mashghuula ta'a? Feesbuukii ilaaluudhaan. Oduu kana waan nama gaddisiisu waan kanaa wajjin wal qabate qofa hordofuudhaan namni biizii ta'ee jira. Laa. Kunis dogongora guddaadha. Odeeffannoo hamma ta'e tokko madda amanamaa ta'e tokko guyyaarraa yoo al tokko ilaalle gahaa ta'uu danda'a. Isarraa hafe garuu waan faayidaa hin qabnetti akka kaleessaa yeroo keenya fixna taanaan azaaba rabbii kana ammas ofitti simataa jirra jechuudha. Ofirra akka turu godhaa jirra jechuudha. Kanaafuu feesbuukiinis, intarneetiinis, miidiyaanis har'a kana iyya waan ta'eedhaaf hamma ta'e tokko kana yeroo muraasa kennineefi isa kaan yeroo itti quraana qaraanu, yeroo itti zikrii goonu, yeroo itti yaa hayyu yaa qayyuum yaa Allah yaa rabbi jennee gara rabbiitti deebinu ta'uu qaba. Inshaallah sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti kanaan inshaallah an goolaba du'aa'ii goona. اللهم رب السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ربي دندتين كي دندتي هندا أولتي بيكم سكي بيكم سهنداتي أولتي يا ربي سميف دتي كي سون تجرو هندي هم نكي جلتي كان تواتمتي يا ربي وهم اللتان عبدوكتا أرقتو تاتي يا ربي بلاكن نراكاس يا ربي نتدبودا نتييسا كبين ننقمنو بيكم سهنقبنو من التيالم ننقمنو هوسبيتالا وان امنا كنا اتين اتسودن دين ننقمنو يا رب تنبراري يا رب دلن سوكي كان يا رب نراكاس يا رب قركيت ديبن يجر يا رب نتقبل يا رب نديبسن يا رب توبا كينيا توبا دقالا يا رب نقود يا رب نمكن الرابرتي بلا كان يا رب غرفمي قركيت ديبو يا رب نقود يا رب توبا كينيا يا رب نرا تقبل نما كان عنده امو يا رب شهيد قد يا رب يبسكيس يا رب كنيف نما دي بيكن انقبمس يا رب يبسكي كنيف يا رب يبسكي كنيف يا رب قركيت نديبس يا رب نصري ملي يا رب كنبودا قد انتم ما في ميد اما يا رب نقرسيسن يا رب
براس ديمو كنا برا إسلام ما نتدقاقي حق نتملته ولا أنتم ما هكذا يتملته يا رب قول يا رب بيا كينيا تكس بيا الدنيا كانوا قوت يا رب تكس بيكتوتا كينيا يا رب تكس من قدوتا كينيا هون كينيا يجولي كينيا يا رب تكس بيا كينيا يا رب بيا دقاقدو بيا يا رب كبينيا رام بيكم سان قدوتو يا رب قول يا رب بلا كراتش متنو راكب يا رب ندندتين كبنو بيكم سن كبنو والان سن كبنو كبينين كبنو يا رب يتنو راتش متنو را يا رب داب يا رب بلا كان همنا كينو تقر سيستيجرتا يا رب دندتي كينو تقر سيستيجرتا يا رب منو راكاسيتي أرحم الراحمين توكس يا رب نتقرسيسي يا رب نرا كاسيتي يا رب نرا كاسيتي يا رب قرا لافا توكي يا رب نتقرسيسي يا الله يا الله يا الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبلون كينيا وام ينين سجنتاك التي كانت يفتني أمتا كينيا كانوا تبرسيس نيرجانا ككبو جوتنيف ربين قالت سنها ديبيو وام ين أمس جبات دا سجنتاك كنا كلت يد الداتين التنوفان سنين جدا قالتهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا الله يا الله يا الله سيد غفور رحيم سيد غفور رحيم أكفينا اللالي نوتي أرارمي أرارم أكفينا نوتي يا ربي الله نوتي يا ربي الله نوتي يا ربي أكاكن يلالي يا الله منو ماري ذنبي يا الله منو جيسي قلبي يا الله أتم يا ربي نور رمي الله الله نور رمي الله الله نور رمي متيار رمي نور رمي الله الله نور رمي الله الله نور رمي متيار رمي الله يا الله يا الله يا الله سيد غفور رحيم سيد غفور رحيم أكفينا اللالي نوتي أرارمي نوما دي ربي يا قويتا الله ربي يا قويتا الله ربي يا قويتا قلبي نبوسي يا الله خيسر رمتا يا الله بروز مندورتين يا الله بناني جنتا نور رمي الله الله نور رمي الله الله نور رمي متيار رمي نور رمي الله الله نور رمي الله الله نور رمي متيار رمي الله يا الله يا الله يا الله سيد غفور رحيم سيد غفور رحيم أكفينا اللالي نوتي أرارمي غفور رحيم سما وكيل غينا الله وكيل غينا الله وكيل غينا نراك بلي يا الله عبادك يا هجرة بيا الدنيا كان قوتو almost ولينجا هجرة كوني إرقا مالي كبا وانتي الدنيا كان رت هندنو سبب كبا ربي قافواتك وجتو بلا شمتك ايوان وجتو عزيز حكيم ربين هم نكبا اكسو مسمو اوغيسا بيكا ربين كورونا فيروسين كن يوكان ويرر فيروسي كن مال في كيسا كبا جنان وان بايو في كيسا كبا ربي قرآن كيسا تمال جدا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ملتو أدى الداهن إرقنو ilmana ma kana ittin sodaachisne dogongora sarra akka inni ittin deebi gochuudhaaf malee jedha addunyaa kana irratti rabbii maal barbaada jennaan haqni akka lafarra jiraatu barbaada ilmi namaa akka wal himmiine naannoo isaa akka himmiine uumama akka inni himmiine wasana rabbiin isaaf kaa'e bira akka hin dabarre rabbiin seera kaa'ee fi jira lafa kana irratti jechuudha ilmi namaa gaafa inni immoo seera kana cabsee wasana kana darbee waan rabbi dhiisi jedheen hojjetee waan rabbi hojjedhu jedhin immoo gaafanne dhiisu yeroo yeroodhaan rabbiin raajii isaa ilma namaa kanatti agarsiisa
yeroo ammaa kana keessatti ilmi namaadhaa beekumsaan dandeettiidhaan waan hunda to'achuu dandeenya sadarkaa jedhurra gahee jira. Lakkii jedhaan rabbiin dandeettiin isin qabdan dandeettii an qabu biratti homaa tokko mitiidha. wamaa kaana allaahu liyucjizahu min shay'in fi lardi walaa fi samaa. rabbiin duniyaa kana irratti ta'ee samii irratti ta'ee lafa irratti wanti isa dadhabsiisu tokkittiin hin jiru. ilmi namaa garuu dadhabaadha rabbiin. ilma namaa kana dadhabaa akka inni ta'e humna akka inni hin qabne yoo rabbi humna isaa kenne malee, beekumsa akka inni hin qabne yoo rabbi isaa kenne malee, hubannoo akka inni hin qabne yoo rabbi isaa kenne malee, ijji isaa wanti inni arguu danda'u hamma gabaabaa hamma muraasa akka inni ta'e yoo rabbi ija isaa akka inni fageessee argu isa godhe malee akka hin dandeenye rabbiin nutti agarsiisaa jira. biyya duniyaa kana irratti ilmi namaa ogummaadhaan saayinsiif teeknooloojiidhaan baay'ee fagaatee jira. kanumaa wajjiniin immoo rabbiinis immoo baay'ee aarsee jira, baay'ees mufachiisee jira. maaliin rabbiin maaltu aarse jennaan haraama hojjechuudha. rabbiin maaltu inaafsise jennaan haraama hojjechuu, yakka hojjechuu, maasiyaa hojjechuu, waan rabbi dhiisaa jedhe dhiisuu dhabuudha. addunyaa kana irratti yoo bahaa hamma dhiyaatti kaabaa hamma kibbaatti yoo agarru wanti rabbiin hin hojjetinaa jedhe hundisaa cabee jira, wanti hafe hin jiru. badiin lafa kanarra guutee jira. rabbi quraana keessatti maal jedha? ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بحر الرت هتو لف الرت بدين ملتي جرا ببلتي جرا جد ربين ماليني بديوان المنا ما وجتين المنا ما بشان الرتس يك وجته لف الرتس يك وجته هل كان يك وجته قويا يك وجته yakkisaa kun immoo dhaqee isuma mataa isaa deebisee akka rabbiin isaan isa adabu godha jechuudha. ilmi namaa yeroo ammaa kana keessatti rabbiin lubbuun baasinaa jedha. ilma namaa lubbuu namaa tokko baasuun yakka hundaa olii jedha. man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaannamaa qatala annaasa jamiica. lubbuu ilmi namaa tokko kan baase akka waan ilma namaa kana guutuu ajjeeseeteedha. ilmi namaa har'a meeshaa ofiin hojjeteen rasaasaan taankiidhaan wantoota adda addaatiin biyya guutuu diigaa jira. ilmi namaadha badii hojjetaa jira. ilmi abbaa malee hambisaa jira. haadha manaa abbaa malee hambisaa jira. ilmaan xixiqqoo dhalattee ji'a 2 ji'a 3 hin geenyetu haadha malee hafaa jira, abbaa malee hafaa jira. nama baay'eetu yeroo ammaa kana mana dhabee bakkee keessa faca'ee waan nyaatu waan dhugu kan hin qabnetu addunyaa kanarra jira. sababa maaliin? sababa badii ilmi namaa gareen ilma namaa tokko hojjeteen jechaadha. kana rabbiin isin arga. biyya guutuu diigame, biyya gurguddaa addunyaa kanarra jirutu diigame. ilmi namaa wal zallamuu rabbiin wal gargaara, garaa walii laafaa, angaraan isinii laafaa, rahmata walii godhaa, arrahmatan isinii godhaa jennaan ilmi namaa garaa walitti jabaate. sobni namni sobu akka dhugaatti fudhata, akka dhugaa dubbatutti fudhatame, inni dhugaa dubbatu akka sobaatti fudhatame. ilma namaa horii yatiimaa, horii ilmaan abbaan qabne halaala godhatee nyaate. dhugaatii sammuu namaa diilalleessa, sammuu namaa dochedhe rabbiin haraama godhe bifa adda addaatiin maqaa itti babbaasee ganamaa galgala dhugaatiitti deebi'e ilmi namaa. haraama hin nyaatinaa jedhee rabbiin waan halaala ta'etu inni nu uumee jiru haraama nyaata, karkarroo nyaata, booyyee nyaata, bofa nyaata. bineensotii rabbiin haraama godhe nyaachuu eegale ilmi namaa. ribaa dhala abbaan qabeenyaa hiyyeessa karaa inni itti hacuucu keessaa inni tokko maali jennaan ribaa nyaachuudha. rabbiin kanaafuu yahudaan abaaramtee jirteedha. maaliin jennaan wa aklihimu ribaa, ribaa dhala nyaachuu isaaniitiin, wa akhdhihim amwaala annaasi bilbaaxil, horii ilma namaadhaa kara dhara ta'een kara soba ta'een nyaachuu isaaniitiin abaarsi rabbii isaan irratti bu'ee jiraadha. rabbiin ilmi namaa har'a wal nyaachuu eegale, qabeenyaa walii nyaate, dhiiga walii dhugee walitti garagaree wal nyaachuu eegale. zulmiin baay'ate, sobni akka dhugaatti fudhatame, yakki akka waan sirrii ta'e tokkotti fudhatame. aalimni beekaan afaan qabatee wallaalaa dubbachuu eegale. amaanaatu nyaatame,
dhugaatu bade kanaafuu rabbiin yeroo tokko ilma namaa kana hin adaba jechuudha mallattoo erga samiirraa mallattoo akkamii mallattoo akka dhukkuba ilmi namaadhaa dandeettii ittiin qabne ittiin gara rabbiitti ittiin deebi'uuf jechaadha yeroo ammaa kana ilmi namaa hundi rifatee jira kanaafuu inni jalqabaa akka nama muslimaa tokkootti yeroo balaan akkanaa bu'u maaltu nurraa eegama jennaan at-tawbatu as-saadiqa tawbaa dhugaa qalbii irraa ta'e gara rabbiitti toobachuudha rabbi quraana keessatti maal jedha yaa ayyuhalladhiina aamanu warra kafareen hin jenne munaafiqootaan hin jenne faasiqootaan hin jenne warruma dhugaadhaan rabbitti amaneen rabbi maal jedha isin yaa warra rabbitti amantanii hoo tuubuu ila allahi tawbatan nasuuhaa tawbaa qulqulluu taate kan mamiin keessan jirre kan shakkiin keessan jirre kan yakkatti diliitti deebi'uun keessa hin jirre kan kutannoo qabu gara rabbiitti deebi'aa jira rabbiin tuubuu ila allahi tawbatan nasuuhaa gara rabbiitti ilmi namaa kun silumaayyuu yakkan hojjeta kullu bani aadama khattaa ilmi namaa hundinuu sadarkaa wal hadhibu malee guyyaa guyyaatti yakka hojjetaa oola maasiyaa hojjetaa oola رسول عليه الصلاة والسلام حديث القدس كيسة ربي كان يا ابن آدم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم إلمنا ما كن جنما قلقلة مع سياه هجتا يك هجتا أجج ربي تبسا دانقا ربي تدربا جنما قلقلة هل كان قويا يتشور كانوا ما وجنين ربين مو رحمة نوكبا نجالتا قرانو لافا نعذبون بربادو ربين نعذبون بربادو ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يو إسن ربين قالت يفنتني يو قال ربي تديبتن إسن الزبور ربين ما الفيدة ما إلى ربين وما توك ربين نعذبون يادس فديس انكبو نعذبو متكايونسا نو رحمة قوتشور اتشور إن تشكروا يرضوا لكم يو إسن قال ربي تديبتني ربين قالتهم فتن ربي سنجالته ولا يرضى لعباده الكفر قبروا التنساتيف كفري ربين كادو ربي اتكفروا ربين انجالتوا قبروا التنساتيف كنافو يرو كان مالتون الرابر باتش سينان قلبي كين يرى قر ربي تديبيون قر ربي تديبيون ilmana maa hun darrattuu dirqama keessattuu yeroo rakkoon akkanaa kun bu'u gara rabbiitti deebi'uun rabbiin kan ajaje nuhi ilma namaa dadhabaa kana utuu hin ta'in nabiyyoota isaa gurguddaa rabbiin ajaje aadam firee muka kanaa hin nyaatin jedhee rabbiin dhowwee jennaan shayxaanni isa dogongorsiisee firee sana dhaqee hawwaadhaa wajjin nyaate achi hoo rabbiin garuu maalitti ajaje toobaa deebi'e jedheen فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ربين يا ربنا ديسي دوغن غرينجرا أجاجك يجب سنجرا وانا تندوغو توجد لنجرا دي ربين برتفو متاسا قدك أبته فولا سارة فترريتي أد سالة فترريتي ربي ساكدة جنان فتاب عليه ربين توبا سارة تقبله يكساسنا ربين سيقول كل ليس يتشون نبي الله نوح عليه السلام قال ربي التديبي ربي اغفر لي يا ربي ناديسي عندكم قرينجرا قال ربي التديبي نبي الله نوح عليه السلام نبي الله إبراهيم قافك عبا إجاري المسا والجنين قيسو ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربي كينيهو أناف المكية كنا المان كينيس والرسيف مسكمي والروانتي أججمي ديمو يا رب نقول ويك كين الرا دلي كين الرا معصيتك كين الرا مو يا رب ور ديبو نقولي يا رب نراس كبل دي ربي كرت إن نبي الله إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن جال اللي ربي كنت يتشول نبي الله موسى عليه السلام كان ربي ساتو بعدي بيكرت نبي الله عيسى قال ربي تديبي دي فم ربي ساكرت نبيوني وندي سايتشار كنافو بلوان كينيا يروم ما كان وانتنور رأيك ممالينا قلبي كل دان قال ربي تديبيني توبا ربي تديبي وليتشور توبان كون شرطي صديق أبا توكو شرطين صديق كون ilmana maa gidduu kan jiruudha afraffaan immoo rabbii filmana maa gidduu kan jiruudha gaafa toobaa gara rabbiitti deebinu waan kaleessa hojjenne dilii maasiyaa kaleessa haraam hojjenne inni hate
inni zinaa hojjete, inni maqaa nama balleesse, hundi isaa sheena'uu qaba, gaabbuu qaba, maalumaafan kana hojjedhee qalbii irraa dhukkubsachuu qaba. Inni kaanoo maasiyaa sanarraa buqqa'uu qaba. Maasiyaa irra taa'ee utuu yakka sana hojjetu, utuu dilii sana hojjetu toobaan hin jiru, irraa buqqa'uu qaba. Inni sadaffaanoo kutannoo qabaachuu qaba itti deebuu dhabuudhaaf. Koronaan kun darbee, vaayirasiin kun darbee, dhibee kun darbee, inni har'a khamrii dhugaatii dhiise, inni har'a zinaa dhiise, inni iddoo haraamaa ooluu dhiise, inni haraama hojjechuu dhiise, niyyaa bor itti deebi'uutiin yoo ta'e toobaan irras qeebaltiin qabu. Ittiin deebi'uu gonkuma yaa Rabbi har'a boodeedhee sheena'ee irraayis buqqa'ee murannoo qabaachuu qaba. Inni arfaffaan maali jennaan? Haqqi ilma namaa fuune, horii ilma namaa ganne yoo jiraate, yoo abbaan sun irraanfate illee Rabbiin hin irraanfatu. Abbaan qabeenyaas yookaan inni fudhate kunis yoo irraanfate wamaa kaana rabbuka nasiyya, Rabbiin irraanfatu. Kanaafuu haqa namaa saantimii cabduullee yoo taate abbaadhaa deebisuun nurra jiraata. Yoollee har'a kennuufii dadhabne namicha sana dhaqnii afii kadhachuun nurra jiraata. Isa hamanni afii kadhachuun nurra jiraata yoo dandeenye, yookaan dhiifama Rabbii isaa kadhachuun nurra jiraata. Yoo gara Rabbiitti qalbii qulqulluudhaan deebine, maasiyaarraa yoo deebine, Rabbiin nutti araarame jechuudha. Maaliif aayata kun ergaadha. Amma wanti addunyaa kanarratti ta'aa jiru kun ergaadha. Yeroo ammaa kana namoonni baay'een gara Rabbiitti deebi'aa jiru. Inni kaleessa dhiiraaf dhiirri akka wal fuudhu ajaja biyya Ameerikaanitti, har'a gara Rabbiitti deebi'anii iyyaa jiru. Balleessinee jirra, beekumsa nutti fakkaatee, qarummaa nutti fakkaatee deebinee jirra jedhanii dhalaaf dhalaan akka wal fuudhu warri seeraan baasanii hayyaman har'a gaabbanii deebi'aa jiru. Yeroo kana keessatti namni shahaadaa qabatu baay'atee jira. Maalirraayi? Waan ta'e kanaa wajjin wal qabatee islaamummaan waan barsiise qaba, waan akeeke qaba, waan qajeelche qaba, waan kallattii kaa'e qaba waan ta'eedhaaf jechaadha. Kanaafuu ergaan inni jalqabaan ofiis ummatana daawwatuufis kan kana dhaggeeffataa jiru hundaafuu ergaan hin dabarsu maali jennaan? tawbatan saadiqa, tawbaa qulqulluu. inna lallahu afraxu bitawbati cabdihi, namichi gaalli isaa yookaan fardi isaa gammoojjii namni keessa hin jirre, mukkitti hin biqille, bishaan keessa hin jirretti utuu inni nyaata isaa irratti feetee deemu harkaa baddee barbaadee dhabee hifatee muka jala ciisee hirribni fudhatee alachii dammaqu deebitee dhuftee jennaan gammachuurraa an rabbii keeti ati garbicha kiyya rabbiin jedhe gammachuurraa dogongoreedha Rasuulli alayhi salaatu wasalaam. Rabbiin namichi gaafa gara isaatti yakka isaarraa badii isaarraa gara isaatti qalbii qulqulluudhaan toobatee deebi'u namicha sana caalaatti gammadeedhan. Kanaafuu yaa obboleewwan kiyya gara rabbiitti toobaa deebinu. استغفارها بايس ربي قرآن كيست مالجر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يا إلمان ما قرى ربي تتوبا ديبيا عرب نبي الله نحر ربي نرقاك ننوكا هيجر الجور ربي يويسن yakka hojjettan irraa deebitanii isa kadhattan isinii dhiisa, isinii araarama. Samaa'ii gogdee rooba roobsuu diddes akkasiin roobdu godha, dachiin akkaseen biqiltu godha. Isa ilmaan dhabe ilmaan kenna, isa horii dhabe horii kenna. Gara rabbiitti gaafa toobaa deebinee dhiifama rabbiin gaafannu jechuudha. Maaliif kabajaa rabbiif dhabdu nuun jedha rabbiin? Maaliif gara rabbiitti hin deebine? Rabbi hoo ganamaa galgalan waamaa jira gara isaatti. nuhii maasiyaadhaan faalamee maasiyaadhaan laaqame kana miti. Nabiyyiin keenya nabiyyiin macsuumii ta'an, tikfamaa ta'an, qulqulluu ta'anuu guyyaa keessatti an yeroo 100 yaa rabbii koo dhiifama gaafadheedhan. Nuhii maasiyaa qabu kana miti, ibaadaa dhukummataan isaa jechuudha. Guyyaa irratti istighfaar baay'isuun nurra jiraata. Yaa ummata islaam, maasiyaa faranjiin hojjettee rabbiin kana nutti fideennee qubaachi qabuu hin qabnu. yakka nama tokkoo qofaan rabbiin ummata guutuu qixaaxuu danda'a. Zamana nabi Muusaa alayhi salaam roobni badee honga'e ummanni guutuun. Nabiyullah Muusaan alayhi salaam ummata isaanii fuudhanii bakkee badheetti gadi yaasan. Salaata salaatanii rabbitti warwaachuu eegalan, boohuu eegalan, homaa rabbiin dhaga'uu dide. Muusaan ummata keessaa achi bahanii yaa rabbi maaloo salphadhee
maaliif roob si kadha baanee si kadhannee dubartiin baate sabiyyiin baate hayawaanni baate si kadhannee maa rooba nu dhowwatteennaan isin keessa garbicha tokko jira yeroo hunda yakka hojjechuudhaan na dura dhaabbata yaa Allah namichi kun eenyunnaan anini sittin mu'edhe nabiyullah Muusaadhaan eegasi nabiyullah Muusaan ummatatti deebanii yaa ummata wanti rabbiin rooba nu roobsuu dideef nu keessa nama yeroo hunda maasiyaadhaan rabbi dura dhaabbatu jira yakka hojjechuudhaan rabbi isaa tahaddii godhu jira namichi kun ba'u malee roobsu jedhe yaa namicha kana nu keessaa baydeen eegasi namichi kun rifate ofitti beeke jechuudha yaa rabbi nan saaxilin hamma yawwanaatu na sattarte na dhoksitee jirta yaa rabbi sitti toobadheen jira yaa rabbi jedhee rabbi isaatti boohe gidduu kanaan roobni roobe nabiyullah Muusaa rabbitti deebi'anii namni ba'u dhabamee utuma jedhanuu gidduu kanaan roobni roobe jechuudha namichi rabbi wajjin haasaa kana gaggeesse eegasi nabiyullah Muusaan alayhi salaam rabbitti deebi'anii yaa rabbi namicha ati jette hin baane rooba roobsiteennaan namichi suni eenyu jennaan lakkii jedheen rabbiin nabiyullah Muusaadhaan dhuguma namichi kun anatti warwaate anatti deebi'ee na kadhatee jennaanan araaramee fi jira yaa rabbi namicha kana natti agarsiiseedha nabiyullah Muusaan yaa Muusaa isaadhaa yakka hojjete iyyuun saaxillee hoo harrammoo isaa toobatee gara kootti deebi'e akkamittiin isa saaxile jedheen rabbiin sababa nama tokkootiin ummanni dhumuun hin danda'a jechuudha toobaa nama tokkootiin kadhaa nama tokkootiin iyya nama tokkootiin rabbiin araara nu buusuu danda'a yeroo balaan akkanaa bu'u kan ilma namaa kanarraa eegamu maali rabbi quraana keessatti maal jedha فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم بل المنا ما كن وتوقاف براني التبوئي قركو التديبي أني أنا عندي فما قافتني أنا التورواتني وتو إساني تعالو يو إساني مو يكم إساني سنان التفوفاني يا ربين سبب الدالة فرطولو نمبر باتشسو إني جلك أبا قر ربي التديبي ورچود ربي التتوبة ربي التوروات ربي التبوهودا قلبي ولي لافودا يكر ديبودا نما ميدو راد ابچودا حق براد ابچودا يروم ما كان ظلمي تبايته نما زلم مي مما نياسو تبايته نما بوه بايته ابانوم نايسوم ننكم نيرو انتي هچوچه قبينه سار كاسربه ماتي را سربه ركن الدداتي فسات الاجر تجرا ربي نرغ كان هند ساچود كنافو إني جلق أباكنا إني لما فان إرغانا نسيني كابو مالي إبينك كنا كون أكا أمة إسلاماتي سينا إسلاما كيستي يروبائي كيسدر بيجرا طاعون عمواس هجرار را وقاكو رسديتي تبي شامت أممي نموت قرقوداتو كيست دو إجرا كانك كينيو كانك أبا عبيدة عامر من الجراح تدو إجرا أمين وهذه الأمة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كانك معاذ بن جبل تدو إجرا كانك كيستي كانك يزيد بن معاوية كان كيست دبي كنان دبي ويرارا كنان دو اجرا كانك سهيل بن عمرو تو دبي ويرارا كنان دو اجرا كانك بلال بن رباح تو دبي كنان دو اجرا نموت ببيكمو كناتو برسنا كيست دو اجر يرو سنه جري مالوجتن جنان استغفارو gochu wajjinin gara rabbitti deebi wajjinin rabbiin kadhachuudha wajjinin sababa gaggeessuu qabanu garuu gaggeessanii jiru maal godhani inni tokkoffaa namni ganda tokko keessatti dhibeen qabame kun akkuma rasuulli barsiisanitti ganda sanarraa ganda biraa kan dhaqne hajra sihii samma yeroo ammaa kana jedhamu kwarantaayini yeroo ammaa jedhamu kana addaan fu'anii ummanni akka yookaan manaan baane akka magaalaa tokkorraa magaalaa tokko hin seenne gochuu kana bara sana jarri godhanii jiru jechuudha maaliif kana godhan jiraan sababa geessuudha ummata islaam rabbi irratti irkachuun rabbitti waa dhiifachuunii fi sababa geessuun walin dhibu nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam nabiyyi rabbii ta'uu wajjiniin jaalallee rabbii ta'uu wajjiniin caalaa ambiyoota hundaa ta'uu isaaniitii wajjiniin ergamaa dhumaa ta'uu isaaniitii wajjiniin ilma namaa guutuudhaaf gara laafummaadhaan rahmataan ergamuu isaaniitii wajjiniin waan isaan kadhatan waan isaan jedhan hunda kan rabbi isaanii dhaga'u ta'uu isaaniitii wajjiniin sababa isaan irraa barbaachisu geessanii jiru أولا يرو كفار قريشي
warri makkaadha dhiibbaa adda addaa digiraa adda addaa irraan gaanu sahabaa isaanii garii gara Habashaatti erganii garii gara Madiinaatti erganii kun sababa fudhachuudha. Ofii isaaniitii yeroo hijiraa makkaa gaafa bahan sababa godhatan nama karaa isaan qajeelchu nama sinqii isaanii kennu nama fuudhee immoo yeroo gabaabaadhaaf illee godhe keessatti isaan dhokse guyyaa sadiif yoo xiqqaate warri isaan barbaadan akka isaan hin argine sababa godhatan karumarra kaanii akkanatti deemuu danda'u annabiyyi rabbiiti rabbiin raajiidhaan jira kan irraa ittisuu danda'an ittisuus hin danda'a rabbiin garuu sababa geessuun isaan irra jira waan ta'eef kan silaa gara bahaatiin deeman gara lixaatti deebi'anii kara kaabaatti deebi'anii naanna'aniiti kara Madiinaa kan deeman sababa kana geessan yeroo waraana dhaqan rasuulli alayhi salaatu wassalaam yeroo waraana dhaqan koofiyaa waraana seefii fi xiyya irraa ittisu guftaa waraanaa uffatu turan xuruura kaabburtii waraanaa kan seefiidhaa fi qastii irraa ittisu uffatu turan rasuulli alayhi salaatu wassalaam sababa geessu waan ta'eedhaaf kun jechuudha. Madiinaa gaafa Qureeshiin weeraruudhaaf gaafa isaan dhufan boolla qotan sababa geessuudha kun. Kanaafuu sababa geessuun shari'aa islaamaa keessatti sahaabaan dhufee namichi Arabiin tokko dhufee yaa Rasuulallah gaala koo kana gadhiiseetan rabbi irratti hirkadhee tawakkula godhamoo hidheetan tawakkula godhannaan i'qilhaa fatawakkal hidhiitii tawakkula godhadhu jedhaniin kun sababa geessuudha jechuudha. Yeroo dhibeen akkanaa kanas dhufu Rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhan isinii dhaadachii tokko keessa jiru yoo weerarri yookaan dhibeen weeraraan akkanaa vaayirasiin akkanaa yoo bu'e achiin bahinaa jedhan yoo biyya tokkotti buusaa dhageessan biyya sana dhaqinaa jedhan kun sababa geessuudha tawakkula dhabuudhaa miti jechuudha. Zamama Umar ibn al-Khattab kan amma koronaa jennuun kana yeroo sana immoo maqaa naannoo inni itti uumameen Amwaas ganda jedhamutti uumamnaan xaacuunu Amwaas jedhanii maqaatti baasan. yeroo xaa'uun Amwaas san Umar ibn al-Khattab silaa gara Shaam kan deemuudhaaf karaatti bahan dhibeen akkanaa achitti uumamuu isaa yookaan vaayirasiin weeraraan akkanaa achitti uumamuu isaa dhaga'anii sahaabaa mari'achiisanii hin dhaqnu jennaan Abaa Ubeydaan yaa amiira al-mu'miniin afiraara min qadarillah murtii rabbii irraa dheessitaa jennaan lakki nafirru min qadarillahi ilaa qadarillah murtii rabbii irraa gara murtii rabbiitti dheeksine jedhan dhibeen sun murtii rabbiiti sababa geessuunis murtii rabbii waan ta'eef jechaadha. Qadaraa fi ilaa nuti kan nuti beekuu qabnu qadaratti amanuu waan tokko nutuu qadara jedhan nutuu wanti nu goonu sunu qadara rabbiiti dhuma sana sababa geessine wanti sun gaafanni uumamuyyuu wanti sun ta'ee qadara rabbiiti jenna malee amma wanti sun uumamutti kan nurraa eegamu sababa geessuudha jechaadha. Yeroo tokko مغيرة بن شعبة رستمين برادكيت إسنين جنان نحن قدر الله نوتي قدر ربي نمتو قدر ربي تيدين ربي سنفتنو دان إسنين نوني سنفتناجر يدين نمتشا رومي بلچو كافر سنان جتشور يو سمير رجرات تنس نول جيسا يو كايسن قريبو سيدين قدر ربي تيجور نو قدر ربي نمني مؤمنة يتوكو قدر سبب يفتي وانو في وجتشو كبو تلسما سا دبنا سا إستن ركتو ربنا إيجاد يجور إيجادشو كابو في ساتيف سوتشو چراقوتو الرجرات يجور كنافو سبب صحابو نيجي سمالي دبي أك غافنم ني دبي كان أنكبمو إسا مغالا كيسا أكام ربن الناس قدن مغالا كيسا غرغارات أمة فجاسن ورسان جردوان أمرائن غرغدان إيجادوان يبودا تركام في كنا فرطان جتشار yeroo xaa'uun kun dhufu namni immoo dhibee kanaan qabame immoo akka carraa ta'e pozitiif namni ta'e yookaan isaan du'e oo qadara rabbiiti kunis sabrii barbaachisa obsa barbaachisa ajaban li amri almu'minin jara rasuulli alayhi salaatu wassalaam waa nama dhibee jedhan dubbiin mu'minaadha amriin isaa hundiyyuu khayrii jedhan yoo hamtuun isa tuqxe sabareetu ajrii warra sabrii argata jedhan yoo khayriin toltuun isa tuqxe immoo rabbi isaa galatoonfatee ajrii ربين ور ربين قالتهم فتو أرقتهن كن مؤمناف ملينا مبراتي فينتويدن طاعون يوكان فيروسين ويررا كنا كن إرقال مكبا توكو نما يكوجت ربين التنكتعات راف ملك كما ثبت في صحيح مسلم وصحابة بن زيد رسول عليه الصلاة والسلام جروا دقين جريدن مال جنان إن الطاعون رجز أرسله الله على بني إسرائيل
عذابا قطعة ربي بني إسرائيل مرنتك بني إسرائيل الرتت إرجع ربي جدًا يبين دربانا كنا كن جتشور جرجل تنيمو مال جدًا ورحمة للمؤمنين مؤمنا في مو رحمة جدًا مال جودا يويس عن كبمة دنيا كان الرتي مع سياسة إتين الراديكا يبين تكو غافا نمتكو يبين متي قرين تكو نمو مؤمناتكو غافا ورانو إذا الرسول الله عليه الصلاة والسلام حديث براكيستي كفاراتاتي في جدًا مع سيار الراديكا جدًا yoo ka'ee weerara akkanaa kanaan du'e namichi kun sabaree obsee rabbitu naa qaddare jedhee waan biraatti hirkisuudha baate rabbitti waan kana hirkifate immoo shahiida taa'edhan ajrii nama shahiida ta'e jihaada keessatti utuu karaa rabbii keessatti qabsaa'uu du'e ajrii kan argateedhan kanaafuu sababee of eeggannoo gochaa yoo rabbiin immoo qaddaree ittiin qabamne immoo irratti obsaa sammuu toof hin jeeqin otoof hin dhiphisin utuu allaman du'in al tokko qofa du'a ilmi namaadha namni immoo qadar rabbiin beekne hoo ajaja rabbii namni hin beekne hoo humna rabbii namni hin beekne hoo al dhibba tokko du'a ofii of ajjeesaa oole jechuudha irra deddeebi'e mu'minni garuu al tokko du'a kanaafuu dhibeen kun yeroo ammaa kana addunyaa kana guutuu kan waliin gahaa jiru kun of keessaas barumsa hikmaa adda addaa qaba mana dhugaatii cufame mana zinaatu cufame mana khamriitu cufame mana qumaaraatu cufame biichii namni qullaa naannoo baharaa namni qullaa keessatti naanna'utu cufame darsii ilma namaati rabbiin kennaa jira jechuudha namoota kaleessa waan akka haraama irraa obsuu hin dandeenyu jedhanii haraama irratti ganamaa galgala jiruudhumti isaanii haraama ta'eyyuu rabbiin itti agarsiisaa jira carraas kennaafii jira duniyaan koronaa dura turtee fi duniyaan koronaa dura booda jiraattu gonkuma tokko ta'uu hin dandeessu addunyaan kun guutuun hin jijjiirama seenaa vaayirasii akkanaa kana keessatti biyyoota baay'ee jijjiiramee jira Justinian xaacuun Justinian kan jedhamu jira Spanish flu kan jedhamu jira biyya addunyaa kana yeroo baay'ee kan mudate jechuudha addunyaa kana guutuu isaa garagaggalche biyya hiyyeessa dureessa godhe biyya humna qabaataa dadhabaa godhe dadhabaa humna qabaataa godhe hikmaa rabbiitu kana keessa jira jechuudha kallattii tokko qofaan ilaaluu hin qabnu ergaa baay'ee of keessaa qaba waan ta'eedhaaf jechuudha rabbii waan tokko gaafa hojjetu akkuma jalqaba irratti jedhe sababa malee waan hojjetu sababas geessine musabbibaata sababa sanaas geessine jechuudha kanaaf ayyuhal ikhwa wal akhawaat yeroo ammaa kana keessatti namni gariin mana keessa taa'uun isaa kanaan dhiphatee jira maaliif dhiphanna rabbiinoo akka nuti tafakkura goonuuf kana nu sababuu nu gochuun mala ilmi namaa kun ganama bahee galgala galee ganama bahee galgala gahee taanaan sammuun isaa yeroo hunda ruutiin waanuma idilee tokkoon yeroo hunda sammuun isaa guutuudha jechuudha carraan akkanaa kun gaafa dhufu garuu gattaa'ee an eenyu eessaan dhufe maal hojjechuun irraa eegama garaman deema eentu na uume maalan hojjetaa ture badii maaliin qaba toltuu maaliin qaba jedhee yeroo inni taa'ee of xiinxallu jechuudha yeroon kun kan maasiyaa hojjete kan badii hojjete carraa argate kana booda of sirreesse yeroo inni waan gaarii itti hojjetu jechuudha kun rabbiin tafakkuraaf waan akkanaa kana nuuf fide jechuudha قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ربي ننجد برا ميوان سميف دتشكني كيست أمم كانت انتلا إلى لا ننجد سلافتو نما سموك أبو نما ربين عقلي وات انتلو كنف ملي إني دوفان إني دومي سلاوا أرقون دندو إلى ربين ور ربين سمو ساني كاري سمو غاري ساني قولي يروكنا ما إني أف قرتني بدي ساني meeqaa keenyatu haadha manaa keenya wajjiniin yeroo gaarii walii kenninee teenye walii wajjin haasofne walii wajjin mari'anne jaalala walii kennina meeqaa keenyatu ijoollee keenya wajjiniin teenye ijoollee keenya barsiisne ijoollee keenya guddisne yaada isaanii gowwumsa isaanii dandeettii isaanii hubannee jirra meeqa keenyatu yeroodhuma tokko of mataa keenya kana gaafannee jirra teenye yeroo arganne carraadha yeroo kana yeroon kitaabatti dubbisan yeroon kana kan rabbiin dandeettii kenneef waa itti barreessan yeroo kana kan ibaadaatti godhan quraana haffazan warri quraana haffazan yeroo itti muraaja'a godhan warri qara'an yeroo itti qara'an warri
صلاة طمأنينة دان قلبي دان قد أبتني تسدباني سجن يرو كنا كنوت سجن خشوع كنوت قدن يرو كنا سجود كنوت ديرسنو يرو كنا كنوت صلاة ليلي سجن سنة كان يرو كنا واجب يرو كان واجب سجن فينو حر قد أبني يرو نت واجب سجن سنة تدبلني سجن أيها الإخوة كنافو يرو أما كان كيستي منام بهنا قافة جرم ولا كان فودنا قافة جرم مسجدني هشوفمو غافر جرم مني أمنتارا هشوفمو والجهين رابط غافر جرم مالي فلا دبيكناتو يروك أما كان الدنيا دبيكناف دوان أرجنيف تلالين نرجمنيف تلالين سامين منج تاود تلالين سامين نما ولدت مكمود أبودا تلالين سامين نما نركول فوتشود أبودا تلالين سامين ربين كدتشود استغفار قتشود يروكنا دوان سايتشود يرو أما كنا نوي إسلام ما إرتد لني قدن يوكان إسلام ما رجر ديساتي كورونا فيروسي كان اتسوداف برسيسني نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقاكم تكوف دبا فري الرا برسيسن هر ورسي لا ساينسي لان قروم نرجدن كان اتقهون ددمني يروركم كورونا كن دفه كان إساني ترقاجرن تجرى نبي محمد عليه الصلاة والسلام نياتا درار كدي كدا نياتا بودار كدي كدا يرو الربا كاتنر كدي كدا نمني يرو وضو قدتو فنيان ساكن كيست بشان أول سينسي سيقد هباسو يراني فيروسي نرى تتكان ديسي كورونا نكون اللين يرونو تي بشانين أول قلتني قد باسنو سرائن نتي بشاني وجنين بهوتو جريتشور قرنو نان كنرنا موني باين هماجران كيسا يتشور كناف وانتوتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نوهمن كن وصفي نسان نوهمن كن حر ربي ندل كمان اللي من ما أكني أجاه قل أجر يتشور سبحان الله معجزة نبي يداف كنا مكيسا يسوتوكو كان يتشور إيجي ساندربن وقاكم تكوف لبا فربودا وانتي أكناكن حر وجير أولي اللي من أما أرجو دندو ساكن يتشور نبي محمد عليه الصلاة والسلام نمني توكو يروها تفدو هادوكسو هركساتين يوكان شاركيران هادوكسيدان هر فيروسي كان اتسوداف مالي نقول ساجرو ogeessonni fayyaadha namni tokko gaafa hattiffatu erbee wayirrat yookaan sooftirrat yookaan harka isaatiin jedhan har'a miti rasuulli alayhi salaatu wassalaam waggaa 1400 gaafa hattiffattan gaafa qufaatan afaan keessan haguuggadhaa funyaan keessan haguuggadhaa jedhanii nu himan subhaanallah mucjizaa saayinsii muhammad alayhi salaatu wassalaam caalu hinuman jirre irraa rabbiin addunyaatti agarsiisaa jira jechuudha نبي محمد عليه الصلاة والسلام نمني لكبستان نما فياران دبيد الدرب نمني كابمي أكول التيم مكم نسان تنوججه فر من الجزام فرارك من الأسد نما قرتشيدان كابمي الرافة قادو الرئيسي أكا نما عم بسا يوكان لينشرا يوكان بننسرا ليسي توتي الرئيسي على النبيين عليه الصلاة والسلام وفد بني عبد القيس نما جدا مقافة قرساني هركفو تشودفن وادا سينو في رفن أجمع أبدو إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نميت شرك ساقول تشكا بتوكجرا كيس جرا أجمع تواداسي حركسي فونيجر أجمع أبدو إذنين هر الدنيا فلب دي بيكنا أتليست دي بيكنا كنين ددر بين دانجسو داف كان جري قد أجرا ماين كان قد أجرا جتشور نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقاكم تكوف دي بافر دورا غرو كان نوكاني جرن جتشور ساينتيستي چالو أكا نبي محمد عليه الصلاة والسلام تهرمو اللي تيجر كنا إنان بلان كورونا كون غافة دفو روغي سايسا قراتش إسا دكنكو فلالون قبنو كنافو إرغانا ندبرسو إني لما فان غافة نقولبو نبينك كنا كون غافة إني دفو تعاليم يوكان برمسا إسلاما كيست مال تدربي مسجد الشفمي جمعاني يرون نتدابت الجرا طاعوني كان قفمتي يروج الكباتيف طاعون الأشراف كان جرى مجرى طاعون قتيبة المسلم كان جرى مجرى طاعون بصرة كان جرى ميبيك مجرى جارا قرات تيجر هجرارا وقا كرة سديتتي وقا جاتمي شنتي وقا ترباتمتي وقا دباب صدمي توقتي طاعوني وكان فيروسني ويرانا كنا كن مجرى سينا أمة إسلاما كيستيجر يرو إني نما كما صدما كما دقدم يرون نتجيس الجرى سنرى برنيت ورى هاسا أجر لف مرة كانيتي متكن هاسا أجر نانو الددات نموني مسجدني هشوف مغافة جرمو مدرسانا دابتو قراتينا دابتو غافة جرمو وانما بدعاوي باسوي علماء فتواكنا نكال اتفاكاتور لا دوغنقركن وان هرر أممي متكن
يرو مسجد تشوف ميارم جارة قرون المفضلة جارة من بيدقو تيسنا كيست جارة جارة ليه هندج على تيسنا كيست تركان فينا كنافرة تميجرة يرو مسجد نبولتي أفرطما في تشوف مجرة جمعاني في جمعان قوتون يرو نتدابة الجريتشور قراتي براتو ديسات يتشار even يرو غري دوغنغرو يوجتني بي مصري كيستي بجارة سنة كيستي ولتكبا من دعاي كرن ندني ummata badheetti walitti yaasanii du'aa kadhatanii jennaan namoonni kaleessa dhibbaan du'an kumaatamaan du'ee galanii dogongora sanarraa deebi'anii namni akka walitti hin dhufne kan godhantu jira jechaadha. Kanaafuu tawakkulas gochuun qadara rabbiitti amanuun kun hundinuu walii wajjin deema. Dhumarratti inni sadaffaan yeroo balaan akkanaa kun dhufu maaltu nurraa eegama? Yeroo balaan akkanaa kun dhufu rahmata walii gochuun sadaqaa baay'isuun barbaachisaadha. رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جنن الصدقة تطفئ غضب الرب صدقان دلن سربي دامستي دن صدقان دلن سربي دامستي ربي نتي آريجرا الدنيا كانت ربنا آريجرا غافا أروغرو تكمان دقوغينو بالليسا هنجرو چرانوك الناجرة توبالاف چرانوك الناجرة افتين تلوداف يككين نراك كديبينوف چرانوك الناجرة برا أكبدي كينياتيف هل كنتو كونوا بلتو ربنا كم ربنا قرآن كيستد ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة بديل منها ما وجدت تكون كان سلا أبوتو رب انتهي نمي تكو لفكان الرتنجر مالف جنان نمني يكنو الجني ننجر وانتهي في جتشار قروا ربين نجالتها قرانو لافا رحمة نقولها شرانو كنا نوكتاتو نعذبو متكايونسا أكنو تجنة قلوا ملي أكا جهنم قلوا بربادو أكنو عذبوا بربادو ربين مجرموتا في عذابك ننكو بيس جلتوتا في ربنا عذابك ننكو بيس مالي نمج أرى ديبيو أرغتي ديبيو عذبوا بربادو ربين كنا جنان ربين آري ربي أرى الدنيا كان الرأي إني نتقر سيساجرو كان توقو كان التنام سنو ماين صدقا كنو ليتشور صدقان مو كيستو يرو أما كانوا تكننو sochiin daangeffamuudhaan ummanni keenya irra guddaan isaa hiyyeessa sagantaa keenya yeroo darbee irrattis kana kaasuu yaallee jirra amma sirra deddeebineetu kan kaasnu rasuulatu alayhi salaatu wassalaam maal jedhan laysa minna nurraayi miti jedhan man baata shab'aana wa jaaruhu jaa'i' namni quufee bulee utuu ollaan isaa beela'ee jiru namni quufee bulee nurraayi miti jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam رسولته عليه الصلاة والسلام ما جرى نياتا ولو يقودوا رتقافا نبرسسا طعام الاثنين يكفي الثلاثة إذن طعام الثلاثة يكفي أربعة نياني نما لما نما صديقا إذن نياني نما صديه نما أفرقا إذن وان كبنو ولي قودوتو نرجراتا رب بر أنصارتا ور نبي كينيا عليه الصلاة والسلام يروي سام مكة قدانا لكن وانت ربي يروهن دا إلى قيام الساعة مقافة يا قيامات القرآن كيستي كان النسان فارسوا مال جنان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وتوبيل عني جرانيتو أبولوين سانيتي في درسا كنن جرى ربين وتو قران ساني بيل يجرو ديبو تيجرو أف بردبر سانيتو أبولوين سانيتي وان كمان كنن جرو كان كيستو متكين راكنا كان بربادة موچور جالالي أكنا dhugaa baramma koraanaan kun maal nu saaxile dhugaadhaan waliin jaallannu dhugaadhaan garaa waliin laafnu hin fakkeessinaa hin sobnaa waan jedhu nu saaxilaa jira sobarraa dhaabbanneetu dhugaadhaan garaa walii laafuu agarsiisuu qabna dhugaadhaan wal jaallachuu keenya agarsiisuu qabna sahaabaan rasuulaa rabbi quraana keessatti maaliin isaan faarsa jennaan yeroo hunda nafsiyyaa isaanii mo'ataniit obboleewwan isaaniitiif dursa kennan gaaf tokko lola irratti bahaniit madaahan sahaabonni baay'een tarreetti tokkoof isaa walaatiif bishaan fidanii kennanii jennaan anxinnoo fooyyee qaba obboleessa kiyya sanattaanu kanaaf kennedeen isaaf geessee jennaan lakkii anxinnoo fooyyeen qaba isa kanaaf kenn utuu jedhanuu nama 10 bira gahe isa dhumaa sana bira gahanii jennaan haqqiin kan obboleessa kiyya isa walaa sanaati deebisiisa walaa sanaaf kennedeen isa walaa sanaaf gaafanni bira gahu du'ee jira inni lammaffaas inni sadaffaas hundi isaaniitu utuu bishaan kana wal affeeranii du'an jechaadha جاللا هم كان ولا راقب صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كنا جنان نتهرى
yoo dhugaa hordoftoota nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam taane yeroo kana keessatti seenaa kana deebisnee hojiirra oolchuun nurra jiraata dhiifama yoo dhugaa nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam hin jaallanne taane nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waan qaban guutuu kennaniit yeroo isaan mana isaanii keessatti waan dhugan waan nyaatanu hin qabne ture waa tokko jechuudha nu har'a nyaata manatti kuufannee qabna waan ammatu ji'a tokkoof yookaan amma ta'eef nu ga'uu qabna baay'een keenya jechuudha kanaafuu waan qabnu walii hiruun waan qabnu walii qooduun waan qabnurraa walii yaadachuutu yeroo kanurraa barbaachisa ummata keenya baay'ee isaanii dunkaana keessa jirantu jiru yeroo amma naannoo adda addaarraa buqqaanii kaleessumayyuu jiruun isaanii waan mootummaan sadarkaa adda addaatiin guyyaa guyyaarraan kubbaayyaadhaan waa safaruu fi kan jiraatantu jiru har'ammoo mootummaan humna isaatii ol rakkoon kun kan babal'ataa deemu humna mootummaatii ol humna mootummaa hiyyeessaa biyya hiyyeettii kana dhiisaati biyya duniyaa gurguddaan kan akka US Ameerikaaniitu hin dandeenye har'a jechuudha kanaa jennaan nutu har'a garaa walii laafuu qaba baadiyyaa keessa kan jirru magaalaa keessa kan jirru ollaa keenya yaadachuun nurra jiraata yeroo kana maal nyaataa jiru nyaatanii bulaa jiru yoo xiqqaate ilmaan isaanii beelaa jiru walii yaadachuu qabne yeroo kana keessatti waan qabnu walii qooduudhaan qabeenyaan nuti har'a kuufannee ummata keenyaa du'u achi kaahannu wallahi barakaan qabu waan qabnu ummata keenyaa wajjin qooddannee rahmata rabbiin nu oolutu qabeenyaa nuti silaa kuufannu irra nuu caala jechuudha maaliif jennaan ما عندكم ينفد رب القرآن كيست مال جد ما عندكم ينفد وما عند الله باق وانتسم برجرو مليونان هتو بليونان هتو تريليونان هتو هندما وما عند الله باق وانت ربي برجرو قالوا هندمو ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ورمو تلطو هجتمو وانسان هجة سنة على دتشاقو ديتن إساني ديبي سيد ربين يرون كن دربا ربي الراجي نتقرسيسي حق الكاسو داف المناماتين أدبو داف قرسات تكنو ديبنو وچو داف قرآن تكنو ديبنو وچو داف حديث نبي محمد عليه الصلاة والسلام تكنو ديبنو وچو داف ملي بدي دافي متربين أكنو توبنوف دبنا كين أكنو هبنوف المنما يوهمم بيكي يوهمم كرومي يوهمم كباتاتي يوهمم ميشاوراناتين of ijaare dadhabaa akka inni ta'e rabbiin nutti agarsiisuudhaaf addunyaan guutuun irra qabeenyi isaanis homaa aangoon isaanis homaa meeshaa waraana isaanis homaa laaboraatooriin isaanis homaa sooftiweeriin isaanis homaa hundinuu dadhabeera jechuudha harka kennateera jechuudha eenyu qofa kan harkan kennan kayyoomuu harkan kennan rabbal aalamiin qofa wamaa kaana allahu liyucjizahu min shayin fi lardi walaa fi السماء rabbi wanti isa dadhabsiisu hin jiru nuti humni rabbiin humna isaa nutti agarsiisuudhaaf niikuleerii san barbaachisu taankii san barbaachisu biological keemikaalii san barbaachisu rabbiin waanuma vaayirasii ansiin kan ijaan hin mul'anne kan maayikirooskooppii yeroo dhibba yookaan yeroo kuma maagnifaayii gochuu danda'u malee hin mul'anne vaayirasii xiqqoo tokko rabbi ilma namaa fattane jechuudha ilmi namaa hiyyeessa ta'uu ilmi namaa dadhabaa ta'uu ilmi namaa hanqina qabaachuusaa rabbiin itti agarsiisa warra kaleessa nuti waan ilmi namaa addunyaa kun guutuu mana isaa keessa taa'ee hojjetu beekna waan hunda to'achuu dandeenya jedhan kan akka Ameerikaanii kan akka Chaayinaa kan akka Great Britain hunda isaanii jilbeenfachiise jechaadha rabbiin har'a ilmi namaa kun daciifa ta'uusaa nu kaleessa quraana keessatti nutti himee jira maal jedhe wa khuliqa al-insaanu daciifa ilmi namaa dadhabaadha nun jedha rabbiin garuu ilmi namaa quraana kana sobsiiseetu nuti dandeettii qabna beekumsa qabna aangoo qabna humna qabna eenyutu nu faallaa keenya deema jedhaniitu biyya ofii bira darbanii biyya addunyaa kana guutuu to'atanii akka ofii barbaadanitti gaggeessaa turan rabbiin har'a addunyaa dhiisaamee dhimma mataa keessanii nama har'a New York keessatti guyyaa tokko keessatti kumaan namni du'aa jira har'a New York keessatti jechuudha har'a namni Ameerikaanii qofatti yoo xiqqaate namni 300 vaayirasii kanaan qabamee jira namni 900 du'ee jira Ameerikaanii keessatti kana caalaa du'a jedhanii dheengaddi Trump waan kana haasa'ee jira
yoo namni kumni dhibbi tokko kumni dhibbi lama qofti du'e baay'ee waan kana daangessuu dandeenyee jira to'achuu dandeenyee jira kasaaraan keenya xiqqoodha jedhee jira nama miliyoonaatu du'a jedhamee sodaatame jechuudha nu akka muslimaatti sodaa daangaan qabne sodaachuu hin qabnu maaliif lubbuun harka rabbii jirti waan rabbiin hinduuta jedheen malee hinduu koronaan galeef koronaadhaan hinduunu kana jechuun immoo of eeggannoo dhiisnaa miti kana jechuun immoo ergaa ogeessi fayyaanuu dabarsan cabsinaa miti abadan sababa geessuunis dirqama keenya waan ta'eedhaaf kanaaf obboleewwan keenya yeroo ammaa kana keessatti masaajidni keenya haa cufamu malee manni keenya masjida ta'uu qaba manni keenya iddoo itti rabbitti deebinee rabbitti boonyu quraana qaraanu zikrii goonu salaata salaannu halkanii guyyaa rabbitti boonyu ta'uu qaba manni keenya ikhwatal iimaan mee kana caalaa maaltu nu gorsagaa azaaba samiidhaan nutti bu'aa kana caalaa azaabatoo bu'aa jira hamma namni duutti ollaan keenya obboleessi keenya ilmaan keenya hamma du'a nutti namannu jechuudha yoo har'a boonye gara rabbiitti hin deebine yoo kanaan hin gorfamne yoo kanaan toobaa gara rabbiitti hin deebine kanaaf ikhwatal islaam bakka jirtan hundatti irra caalaa namni maaliin mashghuula ta'a feesbuukii ilaaluudhaan oduu kana waan nama gaddisiisu waan kanaa wajjin wal qabate qofa hordofuudhaan namni biizii ta'ee jira laa kunis dogongora guddaadha odeeffannoo hamma ta'e tokko madda amanamaa ta'e tokko guyyaarraa yoo al tokko ilaalle gahaa ta'uu danda'a isarraa hafe garuu waan faayidaan qabnetti akka kaleessaa yeroo keenya fixna taanaan adaaba rabbii kana ammas ofitti simataa jirra jechuudha ofirra akka turu godhaa jirra jechuudha kanaafuu feesbuukiinis intarneetiinis miidiyaanis har'a kana iyya waan ta'eedhaaf hamma ta'e tokko kana yeroo muraasa kennineefi isa kaan yeroo itti quraana qaraanu yeroo itti zikrii goonu yeroo itti yaa hayyu yaa qayyuum yaa Allah yaa rabbi jennee gara rabbiitti deebinu ta'uu qaba insha Allah sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti kanaan insha Allah an goolaba du'aa'ii goona اللهم رب السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ربي دندتين كي دندتي هندا أولتي بيكم سكي بيكم سهنداتي أولتي يا ربي سميف دتي كي سون تجرو هندي هم نكي جلتي كان تواتمتي يا ربي وهم اللتان أبنوكتا أرقتو تاتي يا ربي بلاكن نراكاس يا ربي نتدبودا نتييسا كبين ننقمنو بيكم سهنقبنو من التيالم ننقمنو hospitaala waan humna kana ittiin ittisuu dandeenyu hin qabnu yaa rabbi itti nu baraare yaa rabbi dallansuu kee kana yaa rabbi nurraa kaase yaa rabbi gara keetti deebinee jirra yaa rabbi nu taqabbale yaa rabbi nun deebisin yaa rabbi toobaa keenya toobaa dhugaadhaa yaa rabbi nu godhe yaa rabbi nama kana irraa barate balaa kanaan yaa rabbi gorfamee gara keetti deebi'u yaa rabbi nu godhe yaa rabbi toobaa keenya yaa rabbi nurraa taqabbale nama kanaan du'u immoo yaa rabbi shahiida godhe يا ربي أبسكيس يا ربي كنيف نمدي بيكنا انقبمس يا ربي أبسكي كنيف يا ربي أبسكي كنيف يا ربي قركيتنو ديبس يا ربي نصري ملي يا ربي كنبودا قد أنتم ما في ميد أما يا ربي نونا قرسيسين يا ربي براس ديمو كنا برا إسلام ما نتدقاقي حق نتمولته ولا أنتم ما هكذا نتمولته يا ربي قد يا ربي بيا كينيا تكس بيا الدنيا كانوا قوت يا ربي تكس بيكتو تكين يا ربي تكس من قدو تكين يا هون كين يجول لكين يا ربي تكس بيا كين يا ربي بيا دقاقدو بيا ربي كبين يا رام بيكم سان قدتو يا ربي قد يا ربي بلا كلا تمتنو راكب يا ربي ندندتين كبنو بيكم سن كبنو والان سن كبنو كبين كبنو يا ربي يتنو راك تمتنو را يا ربي داب يا ربي بلا كنا هم نكينو تقر سيستيجرتا يا ربي دندتي كينو تقر سيستيجرتا يا ربي منو راكاسيتي أرحم الراحمين توكس يا رب نتقرسيسي يا رب نراكاسيتي يا رب نراكاسيتي يا رب قرالا فاتوكي يا رب نتقرسيسي يا الله يا الله يا الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبلوان كينيا وإم ينين سجنتاك التي كانت يفتني أمتا كينيا كانوا تبرسيس نيرجانا ككبو قوتنيف ربين قالت سنها ديبيو وإم ين أمس جباد دا سجنتاك كنا كلت يد